network damee Seattle-irraa torbanitti guyyaa tokko kan isinii dhiyaatudha. Egaa qophiin keenya har'aa kan inni irratti xiyyeeffatu. Hayeen qophiin keenya addaa kan irratti xiyyeeffatu imala muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed fi akkasumas pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kan ta'an obbo Lammaa Magarsaa gara Ameerikaa taasisan irratti waldaalee hawaasa Oromoo kan gara North West jiranii fi East Coast yookaan naannoo DMV Maryland, Virginia fi DC jiran waliin marii gabaabaa kan goonu ta'a jechuudha. Isin keessummeessuudhaan kan isin wajjiniin turru ani Hasiyaa Muhammadin. Ani Tasfaayee Minatii akkasumas ogeessa kaameraa fi teenkaa Mahadii Juneediin waliin argamaan egaan maarree haga xumura qophii keenyatti akka nu waliin turtan gamanumaan isin affeerra. Turtii gaarii isiniin jenna. Egaa abdigaa keessummoota keenya har'aa gama hundaan qabannee dhiyaannee jirra. Mee kallattiidhaan gara marii keenyaatti osoo hin seeniin waa'ee keessummoota keenyaa daawwattoota keenyaan egaa wal barsiifnee booddee marii keenyatti kan seenu ta'a. Ayyee galatoomii Asiyaa egaa keessummoonni keenya har'aa waldaalee hawaasa Oromoo North Amerikaa keessatti kan argaman keessaa gara North West fi akkasumas East Coast kan jiraatan keessaa haga tokko isaanillee gara dhumaatti nu ibsuu garuu nuti dursinee daawwattoota keenya wajjin wal barsiisuudhaaf aadde Biraanee Beekaa Galatoo jedhamu naannoo DMV DC Virginia fi Maryland keessatti community hawaasa Oromoo naannoo sana jiru keessatti yeroo dheeraadhaaf hawaasa keenya tajaajiluudhaan namoonni hawaasti keenya keessattuu kan Ameerikaa keessa jiran hedduu beeknaa hawaasa keenya hedduu tajaajilaa turanii ammas tajaajiluutti argamu. Wama imala muummichi ministeeraa Dr. Abiy gara Ameerikaa taasisan keessatti karaa imbaasitiinis karaa hawaasatiinis keessatti koree kana keessatti argamu jechuudha. Akkasumas Las Vegastti immoo aadde Yobdaa Jabeessaa pirezidaantii hawaasa Oromoo kan Las Vegasiti egaa aadde Yobdaa yeroo dheeraa beekna hawaasa Oromoo Las Vegas keessatti yeroo dheeraadhaaf hawaasa tajaajilaa turanii ammas pirezidaantii hawaasa Oromoo Las Vegas ta'anii tajaajilaa jiru. Egaa keessummaa kan biraa kan qabannee dhiyaannee asuma nu biraa magaalaa Seattle keessatti kan argaman obbo Hisaa'ulooti. Obbo Hisaa'uloo hawaasa Seattle keessatti adda dureedhaan kan hawaasa keenya tajaajilaa jiranidha yeroo dheeraatii fi ammas akkuma kanatti koree qindeessituu kan gara Dr. Abiy fi akkasumas immoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Lammaa imala isaanii gara kana godhanitti koree keessatti adda dureettiin hammas hirmaachaa jiru hawaasa illee kakaasuudhaan hojiilee achi keessatti taasifamaa jiran hunda keessatti qooda fudhachuutiin kan hojjechaa jiranii hawaasa keenya keessatti immoo gama hundumaaniyyuu keessattuu gama Oromoo community keessatti bakka maratti argamuudhaan yeroo marattuu dadhabee nannu osoo hin jedhiin tajaajila hedduu kan kennaa turanidha. Keessummoonni keenya kana fakkaatu. Egaa wanta jettu qabdu ta'e abdii marii keenyatti osoo maal fakkaatu? Egaa kallattiidhumaan gara marii keenyatti seenaa maarree egaan keessummoonni keenya affeerraa keenya simattanii har'aa waa'ee imala muummicha ministeeraa Dr. Abiy fi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa imala gara Ameerikaa taasisan irratti marii gabaabaa isin waliin gochuudhaaf affeerraa keenya fudhattanii waan nu argamtaniif maqaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitiin baga nagaa dhuftanii anaa dhufu isiniin jenna. Baga nagaa jiraatanii ulfaadhaa isiniin jenna isiniinis. Ayyeesinis yeroo keessan fudhattanii carraa kan kennu keessaniif baay'ee galatoomaa OMN Dammee Seattle. Egaa hedduu galatoomaa isinillee anis irra deebi'een baga nagaa dhuftan anaa dhufuun isiniin jedha. Meegaa kallattiidhaan gara marii keenyaatti seenuudhaaf jalqabbii gaaffii keenyaa kan nuun taasifnu mee jijjiirama hamma biyya keessatti deemaa jiru waldaaleen hawaasa Oromoo biyya Ameerikaa akkasumas waliigala biyya alaatti geggeessitoota waldaa hawaasaa Oromootiin akkamittiin hordofaa jirtu? Obbo Hisaarraan jalqaba. Galatoomii Asiyaa gaafii bal'aa nu gaafattee jijjiirraa biyya keessatti yeroo ammaa deemaa jiru kana itti kaleennaan duuka bu'aa jirra. Kunis jijjiirraan kuni jijjiirraa maalirraa akka inni ka'ee maal akka fidee oduu achi hin fagaatin waggoota 3 arfan dabran keessa biyya teenya keessa waan ture hundi keenya iyyuu ni yaadanna. Dhiiga yaa'aa ture, lubbuu galaafatamaa turte.
bayaaf dhiyaatti kaabaa kibbatti naannoo Oromoo keessatti waan ture nama keenya akkamitti akka inni du'aatiin ture rakkina jiru hundusan mara yaadannaa haala kaleessa jiru saniif haala hadha jiru biratti fuuneetiin yoo laalle jijjiirama amma jiru kana gadi fageennaan hawwiidhaan abdiidhaan rakkinni uummanni keenya keessa ture sanirraan abdii inni qabuuf waan inni irratti dhume sanii wajjin fuunee waan laalluuf jijjiirraa hadha jiru kana itti kaleennaan laallaa. Kuni maaliif haalaan amma jennu kun waan kaleessa ka'e qofa osoo hin taane gaafa uummanni keenya cabee roorrifamee abbaa biyyummaa isaa dhabee mirga isaa dhabee mirgi isaa kabajamuu dhabee haqaa fi dhugaan gaafa badda irraa qabee rakkina guddaa walitti xaxamaatiin dhufe uummata keenya miidhaatiin dhufetu as deemaatiin dhufe. Dimokiraasiin dhabamee diktaatorummaatu biyya san keessa roorrootu biyya san keessattuu deemaatiin ture. Kanarraa kaka'ee kan namni keenya identitii isaa yookaan eenyummaa isaa luus godhee afaan dhabee aadaa dhabee eenyummaa isaa dhabee seenaa isaa dhabee kanarrattis dabalatee haala kana irraa kaka'eetiin jedhee olaantummaa saba tokkoo yookaan qaama tokkootti murna tokkootti ture. Kun inni hundinuyyuu maal akka ta'e hin yaadannaa kun dhiibbaa gara diinagdeetiin uummata keenya irratti godhaatiin ture ajjeechaa uummata keenya irratti godhaatiin ture hidhaa nama keenya irratti godhaatiin ture torture uummata keenya irratti deemaatiin ture uummanni keenya lafa isaa irraa ganda isaa irraa buqqa'ee biyyarraa bahee haga gosti guutuun dhabamtutti rakkinni irra geenne yaadannaa keessattuyyuu naannoo Finfinneetti gosoota badan uummata faca'ee eenyummaan isaatu wallaalamee haga dhaabateetu jira. Kun jenoosaayididha uummata keenya irratti kan godhame. Jijjiirraa hadha jiru kana waan kanneen olii funnee yaadannaa uummata keenya rakkina sanarraa ka'e dhaloota haarawaa biyyarraa bahee galaana keessatti doonii irraa qurxummiidhaaf dhiyana ta'e hadha biyya keessatti faca'ee Awurooppaa keessatti biyya Arabaa keessatti rakkinni irra jiru wajjin walitti fuuneetiin yaadannaa. Achillee yoo sin'eetiin kalaallu taateetiin jenne gara siyaasaatiin warri siyaasaa moggaa'ee terroristii jedhamee biyya keessaa dhiibamee akka bahu godhamee criminalize godhanii yookaan uummata yakkamaa godhamee biyya keessaa kabahee waliif fuudhanneetiin ilaalanna. Irra caalaatti instituutioniin biyya san keessatti gadi dhaabate bara uummanni keenya cabe irraa qabeetiniin instituutioniin kun uummata keenya irratti biased ummata keenya kan moggeessu ture systematic institutional discrimination kana hundatu waan deemaa tureef haalanni hadha jiru kun isa kana waan faalleessu isa kana waan diigu kanaaf jijjiirraa kana olii fudhanneetiin ilaalla har'a maaliidhaa ji'oota sadiin dura yoo kayaatan taate mootummaa biyya san keessa deemaatiin turte hundi keenya yoo ala jiru hiriira irra ba'aatiin turre baraareffataatiin turre har'a ammoo haalanni sun jijjiiramee jijjiirraa sanirraa kaka'e hoogganoota har'aan irra jiran kana keessaaf alattillee biyyaaf alattillee uummanni keenya fuunfatee kabajee ofitti fudhatee jarrillee gara uummataatti deemutti jiranii kanaayyuu hol fudhanneetiin jaannu maaliif mirgi ilma namaa kabajamuu qabatti amanuu seerri kabajamuutti amanamuu akkanuma haqni eegamuu akka inni qabu irratti kabajamu biyya teennaaf ammoo furmaata ka ta'uu danda'u karaa dimokiraasii deemuu malee karaa duraaniin deemame irraa akka wanni tokkollee dhufuu hin dandeenye irratti amanu dabrees ammoo miidhama godhame saniif gadillee bahanii dhiifamallee gaafatanii mootummaan tun akka itti gaafatamallee ifatti himanii haalata kanniin irraa deemuudhaan abdii jiru kan irraa deemuudhaan warra polotikaa akka duraaniin cubbummaadhaan alatti baasan san deebisanii gara biyyaa deebisuu seera hamaa biyya san keessatti tumanii namaan miidhaa tura seerota san jijjiiruu ammoo jijjiiruu irratti illee hadhallee qooda fudhatu biyya san keessaaf ollaa saniitti nagaha uumuu kabajaan akka argamu godhu haalanni kun marti walitti qabamee jijjiirraa amma jiru kana itti kaleennaaf abdiidhaan akka laallutti nu dirqisiisa hawaasni ala jiru kun bifa kanaan hubataa kanuma jechuu barbaada. Hayyee ulfaadhaa obbo Hiisaa gara Aadde Birhaanittiin darbaa Aadde Birhaaniinis kanuma irratti gaaffii kana si yaadachiisuudhaaf jecha jijjiirama amma biyya alaa kana keessatti deemaa jiru waliigala akka biyya alaatti akkamittiin waldaaleen hawaasa Oromoo gara biyya alaa kana jirtan akkamitti hordofaa jirtu? Egaa jijjiirama amma dhufe kana gadi fageenyaan duukaa buuneetuma ilaalaa jirra. Wanti baay'ee jalli keenya jal'isaan walitti qabeetoo dubbateera. Wanti badaatti dabaluun jiru garuu jijjiiramni kuni jijjiirama qabsoo keenyaan dhuftee qabsoo
haarsaa keessattuu waggaa dheeraa haa ta'u malee waggootiin darbanii haarsaa ijoolleen keenya ijoolleen qeeroon keenya wareegamaniin achuma keessa sirna sana keessa ijoollee yookaan akka ijoolleen Oromoo yookiin akka Tiim Lammaa jennu kana alchee jara kana kaayyoo Oromootiif ijaa Oromoo ta'anii haga tokkollee sirna sana keessa jiraatanii yoo deebisuu dadhaban illee haala mijeessuudhaaf akka Oromootti keessatti guddatanii sirna kanas ni beeku. Oromoos immoo rakkina isaa ni beeku. Oromoo qofaa miti saba Itoophiyaallee rakkoo isaa ni beeku. Jarri kunii keessa isaa sirriitti beekanii haala amma jiru kana akka biyyaatti akka Oromootti akka saba Itoophiyaa ta'utti rakkoo jiru kana furuudhaaf haala mijeessuu irratti jiru. Haala mijeessan kana immoo isaan rakkoo jiru hunda deebii nuu kennu osoo hin taane haala mijeessanii haala mijaa'aa kana keessa nuti immoo qooda fudhannee rakkoo keenya waggaa dheeraa hojjenneetu deebii barbaachisaa ta'e argamsiisuu dandeenya uummata keenyaan kan jedhu duukaa bu'aa jirra. Garuu rakkoon keenya guutuutti deebi'ennee waan guutumaan guutuutti jijjiirama jiru kana guutumaan guutuutti waan fudhanneessu taane karaa mijeessuu irratti haala adeemsaa irratti qooda guddaa buusaa jira gatii ta'ee fi jijjiiramicha akkasitti ilaallaa deeggaraas jira jechuudha. Mee gara Aadde Yoodaariitti darba. Aadde Yoodaaris wanti hafee yoo jiraate kanuma irratti haala jijjiirama biyya keessa jiru kana waldaaleen hawaasaa biyya Ameerikaa keessas haa ta'u akka guutuu biyya alaatti mee akkamitti hordofaa jirtu isin? Galatoomi egaa akkan hawaasa keessa jirutti hawaasi Oromoo magaalaa Las Vegas jiru wantoota biyyatti dalagamaa jiran kun yookiin jijjiirama kana keessaa qooda fudhachaa tureera. Yeroo adda addaatti aduudhaan bokkaadhaan nuffineetoon jedhiin seenataroota adda addaadhaan iyyachuudhaan hiriira mormii bahuudhaan wanta adda addaadhaan hawaasi keenya qooda guddaa fudhachaa tureera. Akka qooda guddaa fudhachaa turreetti jijjiiramni dhufe mul'achaa jiru kuni gammachuu yookiin abdii tokko kan keessa keenyatti horu ta'etu kan inni mul'achaa jiru. Inni kaan akkuma isaan ibsanitti qabsoon kun kan Oromoodha. Ilmaan keenyatu Oromootitti hidhamee, ajjeefamee, lafa isaarraa buqqifamee, qaamaatti naafatee, biyya mirga jiraachuu dhabee, mirgi yaada isaa ibsachuullee dhabee, yerootti irbaata qurxummii ta'etullee jira. Ispeeshaalii waggoota sardan darban walitti aanuudhaan haala ijoollee keenya baay'ee itti wareegne yookiin qeerroof qarree Oromoo itti hidhamneetu ture. Jijjiiramni kun ilma abbaa gadaadhaan argamuunsaa akka saba Oromoo tokkotti gammachuu guddaa nutti dhaga'ama. Sababiin isaas qabsoon kun bal'inaan uummata Oromootu irratti wareegamaa ture. Akka Oromootti wal gurmeessinee yookiin qeerroon biyya keessaas ta'e ani qeerroodha jedhee qarreef qeerroon Oromoo waliin ta'uudhaanidha. Kan jijjiirama kana fidanii jijjiirama kana qofa qeerroo qofa otoo hin taane dhaaba kaleessa abbaan irree wayyaanii jechuudha uummata keenya ittiin ajjeesuudhaan hidhuudhaan dhaaba siyaasaatti fayyadamaa ture keessa galanii Tiim Lammaan kuni wantoota gurguddaadha kan isaan jijjiiraa jiranii akka biyya alaatti jijjiirama kana yeroo ilaalu keessumaa Dr. Abiy muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy ji'oota arfan darban kana keessatti wantoota gurguddaadha kan isaan dalaganii jiranii keessumaayyuu walitti dhufeenya isaan biyyootii alaa yookiin biyyootii ollaa wajjiniin godhanii keessumaa walitti dhufeenya Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu jiru haala kanaan xumuramuunsaa akka dhuunfaatti gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Hidhamtootni keenya hiikamuu isaanii namni mirga dubbachuu fi mirga yaada isaa ibsachuu argachuu isaa miidiyaan keenya walaba ta'eera jaalala nama gidduutti agarsiisuu isaanii soosaayitii keessatti guddatan saba keessatti guddatan jaalala argaa guddatan sana biyya Itoophiyaa sanaaf Oromoon kaleessa biyya diiga jedhamaa ture sanaaf akka biyya hin diigne Oromoon saba bal'aa akka ta'e Oromoon lafee dugdaa biyyattii akka ta'e jaalalaan agarsiisaa jiru kuni barumsa irraa qofa otoo hin taane haala guddina isaanii haala saba sanaa Oromoon nama baay'ee gaarii Oromoon saba bal'aa saba gara laafessaa ofii hagabuu bulee ormallee nyaachisu akka ta'e wanta baay'eedhaan
keessatti guddanne waan ta'eef hundumti keenya iyyuu beekna sana calaqqisiisaa jiru akka saba Oromoo tokkotti akka ilmaan abbaa gadaa tokkotti isaaniin sabi Oromoo sabi Itoophiyaa lammiileen Itoophiyaa hundi isaanii akkasittiin ba'anii deeggaruu isaaniidhaan illee gammachuu guddaan natti dhaga'ame akka hawaasa Oromoo tokkotti akka hawaasa guddaa tokkotti qabsoo kana keessatti qooda fudhachaa ture tokkottis hawaasi keenya gammachuu guddaatti dhaga'ame ibsuu barbaada. Wantooti rakkinoonni baay'een jiraachuu danda'u. Rakkinni Oromoo jaarraa 150 oliif gaggeeffamaa ture sana gara fuulduraatti itti deemna. Jijjiirama dhufeef garuu akka hawaasa Oromootti gammachuu guddaa nutti dhaga'ame ibsaa galatooma. Ayyee galatoome adde Yoobdaar dureessoo waldaa hawaasa Oromoo kan kutaa Las Vegas. Mee gara itti aanutti yoo darbu gara obbo isaatti dhufa. Meegaa akkuma beekamu gidduu kana muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi akkasumas pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa imala isaanii gara Ameerikaatti taasisuu irratti argamu. Kanaa wal qabatee egaa bakkeewwan sadiitti qorri qophaa'aa tokko East Coast naannoo Washington DC fi gara West Coastitti immoo Los Angeles akkasumas Minnesotatti kan qophaa'u ta'a. Kan Minnesota irraa gidduu kana aga tokko dubbachaa turre mee gama West Coasttiin yookaan Los Angelesitti kora qophaa'u irratti waldaaleen hawaasa Oromoo kan gara North West jiraatan akkasumas East Coastidhaan kan jiraatan qophii akkamiitu jira maaltu akkuma waliigalaatti waldaaleen hawaasa Oromoo kutaa Ameerikaa gara North West fi East Coast jiran qophii maalii gaggeessaa jiru akkamiin kora kanarratti hirmaatu mee walumaa galatti waan deemaa jiru akka nu himtan barbaannaa obbo isaarraa jalqaba. Galatoomi Abdii Rufiitii muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Kabajoo obbo Lammaa Magarsaa ilaalchisee hawaasni keenya ka'ala jiru Ameerikaa keessa ka jiru yeroo dheeraadhaaf waan kana irratti mari'ataa ture neetwork godhee oggee jiru hundaayyuu walitti dhufnee waan kana irratti mari'ataa turre adeemsi jaraa kun bifa kamiin simatamuu qabaa bifa kamiin laallamuu qabaa hawaasni keenya kana keessatti qoodni inni taphatuu qabu maaliidha waan jedhu irratti walitti mari'ataatiin turre kun guutuu Ameerikaa keessatti jechaadha. Yaanni qabnus wal fakkaataa akka Oromootitti wanni godhamuu qabu lafa hundattuyyuu bifa tokko akka fakkaatutti irratti mari'atamaa ture. Haa ta'u malee namni kun bakka maratti waan argamee hin jirree fi communitiin keenya ka DC jiru dabrees ammoo communitiin keenya ka Minnesota jiru waan kanarratti qooda fudhatanii akkanumas warri karaa West Coast jiru naannoo California keessa LA keessa jiru waan kana keessatti hirmaatanii bifa uummanni keenya guutuutti waan kana keessa qooda fudhatuu qaban akka duratti yaada kaafne obboleeyyoon kiyya kaasaa turanii sanitti miidhaa uummata keenyaatti waan kana fide dhiigatu itti bahee jira. Qeerroo keenyatu irratti dhumate beekaa keenya irratti dhumate hawwatii keenya irratti dhumate waa hedduu irratti dhabnee jirra jijjiirama dhufe kana uummanni keenya gammachuu irraa qaba deeggarus barbaada warra waan kana fuuldureedhaan qabatanii deemanillee argee jajjabeessuu barbaada kanaaf waan kana godhuudhaaf uummanni keenya qooda inni qabaatuu qabuun akka Oromootitti bakka sanitti argamee jara kana simatuu akka danda'u kanarratti mari'ataa turre. Kanaaf koreen DCtti uumamee adde Birhaaneen fudhattee irraa ibsuu dandeetti gara hawaasaatii hirmaannaan akka keessa jiru karaa Minisootaatti hangafummaatti fudhatee ka geggeessaa jiru hawaasa keenya naannoo Minisootaa keessa jiru gara LA'tti yoo deebineetiin hin jennu nu LA irraa fudhanneetiin hin jirra ittiin kaloofnu kanaaf koree achi keessa jirtu keessa hin galle namoonni keenya naannoo Los Angeles ka jiran namni hagoon tokko keessa seenee jira haa ta'u malee namni keenya isteetota dhiyaa kanneen keessa jiru Western United States warri isteetota jiran kana keessa walitti dhufnee namni keenya garas deemuudhaa fi namni qophaa'ee fedhii qabu akka yoo achi dhaqeesiniin jedhe bifa gaariidhaan waan san keessatti hirmaatee gammachuudhaan deemee gammachuudhaan inni deebuu danda'u
hogganoota isaas akka ijaan argee waliin mari'atii danda'u kanarratti imbaasii yookaan konsila Itoophiyaa ka LA jiru wajjin quunnamtii goonee uummanni keenya akkamitti akka achi argamuu qabu irratti waliin haasofnee jirra. Kanaaf hawaasonni waan kana keessatti yeroo ammaatiin neetwoorkii godhamee gara dhiyaa kanneen keessa irratti argaman keessaa gara hawaasa 11 akkana ta'uu danda'a. Kunis Washington State irraa Seattle uummata baay'eetu jira akkuma ati beektu. Portland irraa hawaasa guddatu jira. Californiyaan state bal'aa. Naannoo Los Angeles dabreet ammoo Bay Area, Northern California, San Francisco irraa qabatee haga magaalaa muummitti California taatetti Sacramento dabrees gara gadaanutti San Diego irraa irratti argamu akkanuma Nevada irraa qooda fudhatanii warri Las Vegas, Arizona irraa warri Phoenix warri jiran keessa fudhataniiranii gara warra Midwest keessa jirullee state Texas keessa warri Dallas keessa jiru as keessatti qooda fudhatee jira. Kanneen walitti hidhamne nama meeqatu garas deemutti jira. Akkaataan inni itti deemu maalidha? Namni keenya kun karaa dheeraa deemaa tikeeta aeroplaa bitatee hoteela achi qabatee karaa deemee achi deema. Kanaaf namni keenya yoo achi gaheetiin hin jedhe alarratti akka bakka public meeting gurgee jedhamu kana namni bal'inaan itti argamu kanarratti akkamitti seenuu danda'a. Dabrees ammoo lafa namni gabaabaadhaan itti argamu galma akkasiisan keessa lafa receptionii itti godhamuuf gaafiif deebiin mariin itti godhamu sanitti illee namni keenya akkamitti hirmaatuu danda'a waan jedhu imbaasii wajjin haasofnee karaa namni keenya itti hirmaatuu danda'u irratti holbannee jirra. Bifuma kanaan namni keenya itti qophaa'ee karaa sanitti deemuudhaaf irra jira. Nus marii qabnu haga ammaa hin kunne imbaasii wajjin illee waan godhamu godhaas ni jirra. Garuu qaamaan koree san keessatti hawaasni keenya ka amma jennu kunniin hundinuu qaamaan achi keessatti ni hirmaanne. Hawaasa keenya ka Los Angeles san keessa namni hagoon achi keessa jira. Sagantaa deemu in detail yookaan gadi bu'uu fageenya keessa seenii haasa'uu hin danda'u yoo daara asirratti waan itti dabalatu qabatte garasii dabarsa. Ayyee galatooma obbo Isaa mee otoo gara North West gara West Amerikaatiin bahin garuma addee Yoobdaanitti dabarra itti aansinee gara East Coast deemna asuma xumuree jechuudha. Mee egaa addee Yoobdaan egaa pirezidaantii hawaasa Oromoo Las Vegas isinoo maal irratti qophaa'irtu haalli qophii waan kana irratti hirmaachuudhaaf hawaasni Oromoo Las Vegas maal irra jira? Tole galatoomii egaa akka hawaasa Oromoo Las Vegaasitti yaada koo tollaatiin dura kun seenaa Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif muummichi ministeera Itoophiyaa hawaasa biyya alaa jiran lammiilee Itoophiyaa ta'anii ifatti balbala banaa godhanii haasofsiisuu jalqabuun isaanii yeroo jalqabaatiifidha seenaa Itoophiyaa keessatti. Kana dura akkuma hundi keenya hordofaa turreetti akka hattuuttidha dhufanii namoota miseensa isaanii ta'e qofa balbala cufaadhaan kan isaan haasofsiisaa turanii. Kanarrattis uummati Oromoo yookiin hawaasi Oromoo biyya alaa kutaa adda addaa keessa jiru kan Las Vegaasiin dabalatee yeroo isaan kana godhanitti yeroo itti gallee jeeqaa turreetti akka isaan walgahii isaanii addaan kutan gochaa turreetu ture. So kun kan agarsiisu amma tokko dimokiraasii gurra saba isaadhaaf laachuu lammiilee Itoophiyaadhaaf gurra laachuudhaaf qophii ta'uu isaadha kan inni agarsiisu. So guyyaa seena qabeessa kanarratti akka hawaasa Oromoo magaalaa Las Vegaasitti namooti baay'een irratti hirmaatu. Nutti dhiyoodha Los Angeles waan ta'eef about 4-hour drive sa'aatii 4 akkas oofnee deemna. So namoonni baay'een oofanii deemu namooti fly godhanii pileeniidhaan illee deeman jiru. Yeroo deemnu sanatti wanta asirratti illee ergaa dabarsuu barbaadu qabsoon kun kan Oromoodha ilmaan keenyatti wareegne qabsoon kun qabsoo qeerroodhaan dhufe injifannoo argame kanammoo akka Oromootti asa Oromoo walii jaarree tokko taanee Oromummaa keenya wanta calaqqisiisu yookiin Oromummaa keenya wanta agarsiisu uffannees ta'e qabannee itoo deemnee akka Oromoo tokkotti qabsoo argame kana akka nama qooda keessaa fudhachaa ture tokkotti akka bu'aa dhiiga ilmaan keenyaa yookiin dhiiga saba keenyaa ta'e tokkotti celebrate yookiin gaaffii qabnus yoo jiraate yaada qabnus yoo jiraate wanti dhaggeeffannee konferansii kanarratti yeroo hirmaannu akka Oromootti akka nun wal ijaarree deemnuufidha. Ergaa kan dabarsine akka hawaasa Oromootti
bal'inaan irratti hirmaanna yaada jedhuun qaba. Informationiin qabu kanadha. Waa'ee obbo Isaa jedhan irratti egaa West Coast koominiitoota liidaroota yookiin bakka buuta hawaasaa West Coast jiran yeroo adda addaa torbeedhaan torbeetti sallama konfiransii koolii godhannee wantoota jiran irratti mari'achaa turreerra. Akka dhuunfaatti waa'ee obbo Lammaa ilaalchisee gaaffiinsaa lamaan isaaniiyyuu muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy fi obbo Lammaa ilaallata waan ta'eef obbo Lammaan akka isaan as dhufan amma yoona odeeffannoon nu qaqqabe hin jiru. Garuu akka hawaasa Oromoo tokkotti itoo dhimmi keenya illee isaaniin ilaallata waan ta'eef itoo carraa kan obbo Lammaan illee dhufanii nu haasofsiisanii akka dhuunfaatti gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Sababiin isaas ijoolleen keenya ijoolleen Oromoo magaalaa kana keessatti isteeta adda addaa keessa jiran Ameerikaa keessa jiran baay'een isaanii kan isaan beekan afaan Oromoo fi Ingiliffadha. Afaan Amaariffaa illee dhaga'anii ilmaan keenya illee akka isaan irratti hirmaatanii fi dabalataanis nuun direct wanti nuun gaaffiin keenya illee isaaniin ilaallata yaada illee yoo qabaanne carraan kun itoo nu baname gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Qophiin akka hawaasa Oromoo Las Vegaasitti qabnu garuu walumaa galatti kana fakkaata. Galatoomii. Ayyee galatoomii hedduu galatoomii addee Yoobdaan. Mee amma immoo gara East Coast yookaan gara kutaa abbaa Ameerikaa deebinaa gara mee gama keessaniin maaltu jira addee Biraane ati imbaasii egaa waan kana kan gochaa jiru imbaasii Ameerikaa kan Los Angeles jiruu fi kan Washington DC jiru egaa waan kana keessatti illee ati miseensa jara kanaa keessaa tokko akka communityttis akka warra imbaasii waan kana qindeessanitti walumaa galatti maal inni karoorri yaadameef muummichi ministeeraa gara kana dhufuun jalqabarraa akkamiin waan kana yaaddanii muummicha ministeeraa gara kanatti affeertan walumaa galatti qophiin gara naannoo DMV jiru maal fakkaata? Hayyeegaa carraa kanaaf galatoomaa waliigala naannoo DMV kanatti haalli itti qophichi calqabame dhaggeeffattoota keenyaaf xiqqoo ibsuudhaaf bakka biraatti illee ibsineerra. Ambaasaaddarri akka nu ibsetti warroota fedhii qabanii keessattuu jijjiirama Itoophiyaa keessatti waan adeemaa jiru kana dura bu'uudhaan warra fedhii guddaa fi deeggarsa guddaa agarsiisanii keessattuu uummata Itoophiyaatu gaaffii gaafatee isaantu fedhiidhaan dhufee qophii kana keessatti qooda akka haala dureedhaan fudhachaa jiru nutti ibsanii. Anis akka nama tokkotti kan inni itti hirmaadhee qophii kana keessatti odeeffannoo kana argachuudhaan yoo dhagahu abbaan qabsoo, abbaan wareegamaa, abbaan mirgaa Oromoon achi keessatti badaa mul'achaa jiru. Keessattuu immoo Oromoon qabsoo kana keessatti naannoo Washington DC keessatti aarsaa guddaa kaffalaa ture. Hiriira nagaanis haa ta'u nyaata dhaabuudhaan waan adda addaa keessatti karaa mootummaa waliinis karaa State Departmentiinis Koongiresiis Seneetaras akka sagalee uummata keenyaa taanee warri hojjechaa turre achi keessa hin turre kanaaf akka warra qabsoo injifannoo kana keessa qooda qabutti calliseneetu moggaatti of qabnee ilaaluu nurra hin jiru dhibbanneetuma keessa deemnee keessa seenneetoo qabsoon kunis injifannoo keenyaan gatii dhuftee fi qophii simannaa kunis nutis akka abbaa qabsootti keessatti hirmaachuu qabnenne namoonni murtaa'ee ofitti kaka'umsa deemneerra garuu san booda imbaasiin Itoophiyaallee Oromoo Community Washington DC'f akka qophii kana keessatti qooda fudhatu xalayaa ergee immoo irratti marannee injifannoon kun dhiiga ijoollee keenyaati waan callisneetoo bira darbinu yookiin immoo yeroo warri Itoophiyaa qophii kana keessatti haala durummaadhaan akka abbaatti isaan qopheessanii nuti immoo akka keessummaatti callisnee ilaaluu qabnu abbaa mirgaatiinlee waan kana keessa akka qooda fudhanneetoo simannaan kunillee haala gaariitiin akka mijaa'u uummanni keenyallee akka abbaatti bahee simannaa kana keessatti qooda akka fudhatu irratti mari'annee kanarratti kan itti bobba'eetoo haala gaariin hojjechuu danda'u koree adda addaa dhaabne jechuudha. Koreen nuti dhaabnes immoo koree duraan dhaabbatee jiru imbaasii waliin hojjechaa jiru keessa seenee waliin kan hojjetu jechuudha. Koreen kunis gara public outreach koree jedhu koree baay'ee ijaarree itti aanes immoo warra miidiyaarraa yookiin koree miidiyaa gaggeessu koree loojistikii gaggeessu
pirootokoolii fi sakuriitiinne akka kana koree dhaabne egaa koreen kuni kan public outreaches akkuma beektanii uummanni keenya naannoo Washington DC Oromoon jiru keessattuu uummata naannoo kana uummata Itoophiyaatu baay'ataa nu liqimsaa sodaa jedhuun yeroo hundaa waan Itoophiyaa irratti ilaallatee waan hojjetamu xiqqoo ishee keessa qooda fudhachuun barbaadu kuni waa'ee uummata Itoophiyaa duwwaa miti kun kan Oromooti injifannoon kan Oromooti kan dhufe immoo bilisa waan dhufe miti dhiiga ijoollee keenyaatiin dhufe injifannoo kana haldureedhaan akka abbaatti baanee of taanee akka aadaa keenya dhufannee yoo ilaallee fuulli nama Itoophiyaa irraa dhufe fuulli keenya hunduu tokkumadha. Achi keessatti kun Oromoodha kun Guraageedha adda baasee fuula keenya namni nu beeku hin jiru. Kan adda durummaadhaan nuti itti beekamnu aadaa keenya qabna. Aadaa keenya uffannee alaabaa keenya qabannee akka tuutaatti dafnee ol seennee walitti aannee keessattuu bakka miidiyaan nu arguu danda'u bakka tuutaan hiriira gallee bakka miidiyaan nu arguu danda'u dursa bakka first stage jechuudha. Achitti akka argamnu koreen public outreach kun duula gaggeessaa jira jechuudha. Koreen immoo miidiyoonni Oromoo kan jiranii achi keessatti qooda akka argatu iddoo qabaachuu qaban gabaasa keessatti miidiyaan Oromoolee akka jiraachuu qabu. Isaan miidiyaa Oromoo ofimaafuu Oromoo miidiyaa neetwoorkii isaan galmeeffatanii qabu. Miidiyoota hafanis akka Oromoo TV, Dagalee miidiyaa, Oromoo miidiyaa qabdu hunda akka gabataa warra jiran hundayyuu akka keessa seenanii guyyaa gabaasa sanaa qooda irratti fudhatanii miidiyaa irratti advokeesii warra hojjetan jechuudha. Itti aanee immoo koree loojistikiiti. Loojistikiin kuni waan gaafas qabannee baanu akka alaabaa akka immoo tishartii qophichaa calaqqisiisu kan suuraa muummicha ministeeraa fi muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmedii fi pirezidaantii naannoo Oromiyaa Lammaa Magarsaa kan agarsiisu tishartiiwwan kana qopheessee uummata gaafas galuuf akka raabsamu loojistikiin kan irratti hojjechaa jira. Haga ta'ellee alaabaan ajajamillee alaabaan dhufaa jira jechuudha. Koreen immoo pirootokoolii kan irratti hojjechaa jirru gaafa sagantichi maal akka fakkaatu keessattuu saganticha keessatti akka haarsaa kaffalle kana sagantichi Oromummaan akka calaqqisu waan simannaadha qabee yeroo isaan gaafa 26 dhufan jechuudha. Gaafa si qabee haga 28tti sagantaan jiru akkamitti Oromummaa keessatti calaqqisuu danda'a. Abbaa qabsoo kana akkamitti calaqqisiisuu danda'a. Yeroo sagantaan naannoo kanatti qophaa'u yeroo baay'ee Itoophiyaadhumaan deema. Itoophiyaa keessayyuu sabni kun saba guddaadha. Saba harsa guddaa kaffaledha. Injifannoon har'a Itoophiyaan guutumaa guutuutti addunyaan guutumaa guutuutti ittiin deeggaraa jirtu kun kan dhufe harsa keenyaanii akka abbaa qabsootti ammas akka nama jijjiirama kana qooda durummaa saba fideetti qonni keenya maal ta'a akkamitti waan qabnu aadaa keenya sirba keenya haala waan Oromoo calaqqisiisu simannaa eerpoortii qabee haga guyyaa isteejii irratti maal ta'uu qabaa fi maal gochuu akka qabnu irratti mari'annee sagantaa baafannee haala kanaan sagantaa guddaa walitti simachiisnee haga danda'ametti Oromummaa haalatti calaqqisiisnu irratti hojjechaa jirra. Koree sakuriitii qoba sakuriitiin dura haala durummaadhaan kan qabaa jiru warra State Departmentii fi CIAdha, Imbaasiidha. Garuu dabalataanii fakkeenya uummata keessaa namoota sakuriitii ta'uu yookiin immoo jeequmsi tokko hoo jiraate keessattuu amma sabni Itoophiyaa fi sabni Oromoo naannoo kanatti waliin dhaabbachuu yeroo calqabaatiif kana durallee haga ta'e namoonni warra Itoophiyaa wajjin hojjechaa jirra. Garuu akka uummata saba bal'aatti yeroo calqabaatiif uummanni Itoophiyaa fi uummanni Oromoo sagantaa kanarratti kan dhiyaatu jeequmsa adda addaa kan kaane yeroo ka'immoo warra qabbaneessuu danda'anii keessaa ijoollee keenya keessaa baasnee sakuriitiidhaan akka jenneetu akka isaan tasgabbeessuu danda'an. Asirratti wanti guddaan hawaasni Oromoo naannoo kana barbaadu uummanni keenya tasgabbiidhaan injifannoo
kun injifannoo keeti nu abbaa qabsooti nuti abbaa biyyummaa kan sila addunyaa irratti mirkaneessine yoo muummichi ministeeraallee miidiyaan addunyaa kanaa yoo beeksisu he is from the largest ethnic group Oromoo jedheeti maqaa keenyaan addunyaan illee isa beekaa akka saba guddaatti akka maqaan keenya addunyaa irra jirutti waan xixiqqoo wal qoncooluun waan akkasii kun alachuu danda'a isa kana tasgabbiidhaan akkatti bira darbuu danda'u akka abbaa qabsootti akka abbaa manaatti namni yoo rakkoo jiraate akkuma kanan dura aariidhaan deebisuu hin taane tasgabboofnee obsa godhannee akka qophiin kun haala gaariin mijahuu danda'utti isaan jarri akkuma obboleettiin koo kaastee yeroo baay'ee dubbachaa jirra jarri kuni jara wannoo jedhanii jara nama hin jaalanne Itoophiyaan jaalanne warra nama kutuudhaan yoo kanallee miidiyaan isaatu waan dabarse hin argitu maqaa keenya waan hin taaneen kan nu balleessuu barbaadu osoo nu waliin jiraatu osoo biyya keenya keessa jiraachaa waliin jiraachaa akka biyyaattis akka firaattis akka ollaattis haga ta'e ammallee maqaa keenya balleessuu dhaadheessuu warra jiruu fi nutis olaantummaa dandeettiidhaan olaantummaa siyaasaan itti agarsiisuu akka dandeenyu obsaan uummanni keenya waan kana hubachuu qaba jechuudha. Egaa waliigalaa qophiin nuti itti jirru waan baay'ee gaarii uummata keenya kan bal'aan manni Washington DC bal'aan kan keessatti qooda fudhatedha. Kooriyaa adda addaa keessa seenee kan qooda fudhatedha. Ganama galgala kan bilbiluudhaan guyyuu guyyuun imbaasii deemuudhaan haalli qophiin kun itti mijaa'u warrillee qophii kana gufachiisuudhaaf hojjechaa jiranis bukkee bukkeen ilma jiru. Isaanillee qophiin kun gufatuun dhugaa dubbachuuf injifannoon keenya gufachiisuu jechuudha. Akka abbaa ammas akka abbaa qabsootti akka abbaa injifannootti haala qophiin kun irratti sirriitti mijaa'uu danda'u nagaan dhufee keessummaan keenya deemuu danda'u kanaan haala durummaadhaan halkanii guyyaa waliin mari'achuudhaan haala cimaan uummanni kun hojjechaa jirachuudha. Asirratti bal'inaan kan irratti hirmaatee hojjechaa jiru uummata keenya naannoo Washington DC hawaasa Oromoo Community Organization miseensotaa fi akkasumas deeggartoota hawaasa bal'aati kan asirratti akka abbaa dhimmaatti hojjechaa jiru. Wanti kunis immoo akka fiixa bahuu abdii guddaa qabna jechuudha. Irrattis immoo hojjechaa jirra fiixa baa jennee irratti hojjechaa jirra. As keessaa gaa nuti qophii kana ilaalchisee akka Oromoottis immoo pireezidaantii naannoo Oromiyaa naannoo kana dhufaa jira. Isaafis immoo sagantaa akka Oromootti hawaasni Oromoo kuni akkatti sagantaa isaaf qabaachuu danda'u irratti gaafanneetoo guyyaasaa eegaa jirra. Waliigala qophichi haala gaariitiin gammachuudhaan deeggarsa kaka'umsa guutuudhaan keessattuu labsineetoo hin taane kaka'umsa mataa ofii keessaa ka'eetu uummanni keenya halkanii guyyaa irratti hojjechaa jira jechuudha. Akka inni sagantichi fiixa bahuuf. Hayyeegaa galatoomaa egaa daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork egaa deebi'uudhaan ammas kan daawwachaa jirtan qophii addaa torbanitti guyyaa tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetwork damee Siyaatil irraa isiniif darbaa jirudha. Egaa qophiin keenya har'aa ammas irra deebi'uudhaan kan irratti xiyyeeffatu imala muummichi ministeeraa Dr. Abiyyii fi akkasumas mootummaan naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa gara biyya Ameerikaatti taasisaa jiran irratti waldaalee hawaasa Oromoo biyya Ameerikaa wajjiniin kan taasisaa jirudha. Mariin keenya ammas akkuma itti fufeetti jira. Nu wajjiniin waan ammas affeerraa keenyadha. Egaa keessummoota keenya gaaffiin keenya ammas akkuma itti fufeetti jira. Mee kan itti aanutti hogguu darbinu walumaa galatti mee qophiiwwan guyyaa kora kana raawwataman wal duraa duubaan maal fa'i? Akkasumas immoo waldaaleen hawaasa Oromoo gara kutaa Noorz West Ameerikaa jiran sagantaa kana irratti hirmaatan eenyu fa'i? Mee obbo Hiisaarraan jalqaba. Galatoomii Asiyaa sagantaalee bal'inaan keessa gadi bu'ee himuudhaaf qoreessan keessa illee waan hin jirreef gubbamarraa waan beekurraa haasa'uu barbaada. Walitti qabatti wanni inni ta'u guyyaa gaafsanii muummichi ministeeraa Orgeetti argamanitti waltajjii bal'atu jira. Waltajjiin bal'aan kun haga nama 10,000 qaba. Waltajjii san irratti argamanii uummata achitti argame sanii fi haasawa godhu. Achi keessatti qophii garaagaraatu deema simannaa sallaalee haalata dhufaasa isaanii sallaalee namoota biyya san irraa dhalatanii yookaan dhaloota biyya sanii qaban qofa osoo hin taane uummanni alaalleen keessatti argama.
Kana irratti kan marii deemu san achirratti deemaa sa'a lamatti jalqabaa inni erga dhumatee duuba galgala irratti riisepshinii jira. Lafa riisepshinii kuni lafa hirbaan yookaan diinariin itti qophaa'u ta'a. Achirratti mariitu jiraata, gaafiitu jiraata, deebiitu jiraata. Achi keessatti ammoo gara nama 1,500tu argama jedhameetiniin eegama. Isa san irratti hawaasa biyya san irraa dhufe dhaloonni isaa achi ta'ee nama laallee ta'ee marii deemu san irratti gaafiif deebii deemu san keessatti namni hin hirmaata. Inni kun lachuuyyuu hawaasa dhufuu fi wanni horii itti kafalamu hin jiru. Marti isaatu waan tola deemu. Kanaaf namni urgee galgala riisepshinii deemu sun waamichaan dhufaa xalaatu kennamaa fi yookaan baajii qabaa. Baajii kanaan seenaa. Baajii sanii seenee waan sagantaa deemu san keessatti hirmaata. Kanaaf achirratti gaafileen garaagaraa kaka'uu danda'an hawaasa garaagaraa irraa kaka'aniif muummichi ministeera deebii deebisu. Pireezidaantii naannoo Oromiyaa kabajamaa immoo Lammaa ilaalchisee sagantaan wayii ifa akka ta'e haga ammaatti hin jiru. Gaafannee turre akka Oromootitti namni fuulduretti waan kana gaafatuu barbaannu, uummanni keenya arguu barbaadu, yaada isaas isaa ibsuu barbaadu, isas arguu barbaadu, gaafii kana gara imbaasiitti kaleessinee haga ammaa deebiin hin deebine, yaada keenya kanallee gara biyyaatitti illee xalayaadhaan akka dabru gooneetiin hin jirra. Obbo Lammaa waan kana dhagahanii sagantaa kana akka hireenuu kennan ammallee abdii qabna. Kanaaf hawaasni keenya akka garasitti deemu bifa kanaan karaa sanitti deema. Detail waan ta'e tokko tokkoon keessa gabbu'ee himuudhaaf na dhibaa kana fakkaata warri West Coast ilaalchisee. Isinis wanta obbo Hiisaan jedhan irratti wanti hafe yoo jiraate walumaa galatti qophiiwwan guyyaa sana kora sana irratti dhiyaatan wal duraan duubaan maal fa'ime akkasumas immoo kutaa North West Ameerikaa jiran sagantaa kana irratti akkamittiin akka hirmaatan meenuu ibsa. Anaaf dabarsitee moo gara Yoodaaf? Adde Birhaanee. Tole hayyee galatooma. Egaa naannoo kanatti kan calqabaa guyyaan inni calqabaa gaafa Julaay 28. Julaay 28 kana Convention Centerii Washington DC jiruttidha kan inni qophaa'e. Conventioniin kuni haala amma jiruun namoota 25,000 kan qabatu jedhameetu beekama. Sana olis garuu akka qabachuu danda'u kutaa adda addaa yookiin immoo stage adda addaa irratti itti qophaa'amaa jira. Asirratti egaa wanti guddaan ani uummata keenyaaf kan naannoo Washington DC'f aamaa jiru konveenshinii kana keessatti tokko galmeen hin jiru ofiif ganamaan deemanii iddoo qabachuu qaban. Balballi kan saaqamu sa'a 9tti. Konveeshiniin kun immoo kan jiru hin beektu downtown Washington DC'dha. Naannoo sana paarkingiin hin jiru garuu mijahaa kan ta'e meetroodha. Meetroon akkuma calqabameen mata Washington DC hagam akka uummanni Itoophiyaa qophii kana deeggaruu fi jala buleellee akka galuuf qophaa'u inuma quba qabdu. Uummanni Oromoos immoo akkan sila dubbadhe akka abbaa qabsootti akka abbaa injifannootti uummanni Oromoos halkaniin bahee hiriiree keessattuyyuu immoo akka waldaattis akka hiriyummaattis akka wal beekutti naannoo tokko akka galuu danda'u aadaa isaa uffatee alaabaa isaa qabatee dafee bariidhaan deemee akka iddoo qabatu uummanni keenya akka danda'ametti of ta'ee aadaa isaa uffatee alaabaa isaa qabatee eenyummaa isaa mul'isuu akka danda'u bariidhaan balballi kan saaqamu sa'a 9tti isin daftanii wal qabattanii manni naannoo kanaa ta'e uummanni immoo naannoo biraa dhufan manni naannoo biraa dhufanii isteetota naannoo keessattuu Laankastarii fi Peensilvaaniyaan kun baasii tarii gara lamaatiin iyyuu dhufuu danda'u isaan sagantaa sagalgalaatti baay'ee galmaaniiru. Uummanni isaanis kan Niiwoorkii dhuftanis kan Deelweerii dhuftanis uummanni naannoo kanaa uftan naannoo Washington DC Atlaantaa dabalatee warri maqaa keessanillee nuu kennitan hundumti keessanuu waan sin fakkaatu hawaasummaa keessanillee waan calaqqisu qabattanii dursummaadhaan argamtanii akka galma kana iddoo qabattanidha. Iddoo miidiyaan arguu danda'u fuullee bakka ta'etti
wal qabatanii akka galtanii kuni gaafa 28dha. Sagantichi sa'a 9 balballisaa saaqama. Iddoon isaa ammas irra deebi'een dubbadha. Convention Center Downtown Washington DCdha. Metro accessibilityidha. Transportationiidhaaf parkingiidhaaf mijahaa miti. Sagantichi balballi hoo saaqamu sagantaan immoo adeemu sagantaa adda addaatu sa'a tokkooti haga muummichi ministeeraa dhufee dubbatutti sagantaan tokko qabee sagantaa adda addaatu deema. Sagantaa deemu kana keessatti haala waan adda addaa akka sirbaa akka walaloo agarsiisa adda addaatu jira. Uummanni sanaan bashannanaa qophii adda addaatiin haga muummichi ministeeraa dhufu tura. Muummichi ministeeraa adda dhufee haasa'ee booda galgala saamoo sagantaa xiqqoo sagantaa irbaataatu jira. Sagantaa irbaataa sana immoo iddoo nama nu haga nama 300 nuu kennameera. Namoonni maqaa keessan dabarsinee tarii dhuunfaanis tarii sin qunnamuu dandeenya yookaan imbaasiinis sin erguu danda'a. Namoonni sinus immoo yeroodhaan bakka sinitti himame sanitti argamtanii akka yeroodhaan of taatanii irri keenya yoo suufillee uffattanii adaraa keessan alaabaa karabaataa alaabaa abbaa gadaa yookaan immoo alaabaa qabsoo kan adda bilisummaa Oromoo jechuun danda'a. Yoo dandeessan isa uffadhaa. Of ta'aa koottaa. Yoo dandeessan irri caalaan uffata aadaa uffadhaa koottaa. Uffata aadaa hoo dadhabdanii karabaataallee yoo keewwattanii adaraa waan Oromoo calaqqisiisu kana uffadhaa koottaa. Yeroodhaan akka waamicha kana duraa sa'a 2 duwwatta fuudhaan dhufuun hin jiru. Sa'a waamamne sa'a sanitti dursinee yoo xiqqaate sa'a tokko achitti wal ga'uu qabna. Waamichi sa'a 6 iddoon hin darbaa bakka sanatti dursinee of taanee ammas argamuutu nutti jira. Gaaffiin uummata keessaa guuramee gaaffiin ergameera. Gaaffiin uummataa sana innaa gaaffiin sun nuu ka'u yeroo deebiin kennamu kan galma keessaa gaaffiin qabu ni 28 inni irbaataa gaaffiif deebii qaba. Innaa 28 isa galma guddaattis muummichi ministeeraa keenyaa dubbatu adaraa keessan hamlee kennaafi nama keenya dhaaba siyaasaa inni keessaa dhufee miti kan ilaalaa jirru ammas yaadiginni keessa jiru miti kan ilaalaa jirru akka namaatti kan inni beekamu Oromoodha. Oromoo keessaa bahee Oromummaa kanaan immoo isa deeggaruun nutti jira. Halagaa keessatti nama keenya sirriitti ulfina kennuufiin nutti jira. Deeggaruun nutti jira. Kanaaf immoo bakka tokko taa'uun nutti jira. Gaafa galgalaas immoo akkasuma kan ofiiti waan ofiin mararsiifatu waan ofii hin deeggaru waan ofiiti waan kooti namni kun amma asitti waa'ee dhaaba siyaasaa ilaalaan jirru waa'ee hagamtu deebii keenya nuu deebi'e jechaan jirru waa'ee amma uummanni keenya bitaa mirga rakkoo keessa jiru buqqaa keessa jiru ilaalaan jirru amma akka Oromootti akka biyyattiitti waan arganne kana deeggaruutti jira. Siyaasa keenya wal keessa deeminee hojjennaa haamleedhaan injifannoon kun injifannoo keenya muummichi ministeeraa kun muummicha ministeeraa keenya keessaa bahee Oromoodha innee haamleedhaan bakka deemnutti isa kan galgalaattis isa uummata bal'aasa guddaa convention centerittis haamlee akka haamlee kennuuf waan kana irratti irra deddeebinee dhaamsa ammannaa irratti hojjechaa jirra. Kana ala sagantaa adda addaa gaafanneerraa sila jedhee pireezidaantii keenya obbo Lammaa Magarsaa argachuudhaaf gaaffii gaafanneerraa. Gaaffiin sun immoo nuu deebi'anii abdii qabaannaa maaliif akka Oromootti uummanni Oromoo Waashingtan DC qooda kana keessa qabaachuudhaan faayidaa guddaan nuti arganne hoo jiraate ageetti kan arganne qophiin kun kan Las Vegasii fi kan Waashingtan DCtti qophaa'u uummata Itoophiyaa ilaalcha Itoophiyaa maanillee amantiinillee wal fakkaatuudha. Kan ilaalcha jijjiirama kana keessa qooda guddaa qabaachaa ture, harsaa kaffalaa ture, hawaasa Minisootaa, hawaasa Oromooti, hawaasa guddaa, hawaasa bal'aa, hawaasa Oromoo dhaqaa dubbisaa, hawaasa Somaalee dhaqaa dubbisaa jennee bakkatti hawaasonni Itoophiyaa akka bal'inaan jiran daayivarsiitiin keessa jiru. Gaafannee gaaffiin suni osoo hin buliin deebi'eera jechuudha. Warri hojjetoonni imbaasii as jiran hundumti isaaniitu haala gaariidhaan akka dur har'a wal argitoon taane warra wal balaaleffachaa ture wal arrabsaa ture dhagaatti darbachaa turre osoo maanu beekanii gammachuudhaan baguma sinuu nutti makamtanii baguma sinuu nu deeggaruu dhuftan jedhanii
gaarii nutti jiranii, gaarii sumeessaa jiranii. Kanaaf nutis immoo waan barbaannu kan argachuu dandeenyu yoo keessa jiraanne sirna jiru keessatti yoo of ijaarre, yoo ijaaramne, yoo deeggarre ta'uusaa haga tokko fakkeenyallee irraa arganneerraa sirni kuni sirna keenya miti, sirna Itoophiyaa leellisu jennee waan keessa qoda of fageessu hin jiru. Sirni kun kan keenya nutu jiraachisa, nutu fiixa baasa illee onneedhaan waan adeemaa jiru kana deeggaruun nutti jira. Yeroo immoo muummichi pireezidaantiin obbo Lammaa Magarsaa gaaffiin keenya yoo oddoo argate yeroo sana dafnee isinitti labsina. Akkuma labsineen kaatanii dhuftanii pireezidaantii kanallee gaaffii qabdanii akkasiin daftanii gaafattan ilaaltan ammas irra deebi'een dubbadhaa ijoollee keenya. Ijoolleen kuni kan qabsoon qeerroo alchedha. Ijoollee qabsoon keenya alchitedha. Kanaaf haga dandeenyetti bira dhaabbannee kan keenya godhannee namaaf dhiisotoo hin taaniin akka ijoollee keenyatti isaan deeggarree waan isaan barbaachisullee gochuu qabna. Sagantichallee akka bareedu, akka milkaa'u, akka abbaatti irra deebi'een dubbadhaa akka fiixa bahu taasisuun nurra jira jechuudha. Ayyee guddaa galatoomii adde Biraane. Mee gara adde Yoobdaanitti darbaa. Mee egaa yeroo muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed gara Ameerikaatti imalan kanatti yeroo ammaa kanatti dhimmi daangaallee rakkoon daangaa keessaa akkuma itti fufetti jira. Gidduu kana immoo guyyoota lamaan sadan kana keessatti Baalee keessatti illee rakkoo hamaa deemaa jira. Gara lixa Oromiyaa keessatti jeequmsa cimaatu jira. Kuni muummichi ministeeraa otoo waan kana hin raawwatiin yoo gara kana dhufani rakkoo isaan irratti uumuu hin danda'u. Akkasumas akka waliigalaatti immoo chaalenjii maaltu isaan mudachuu danda'a. Walumaa galatti immoo konfiraansii kanarraa hawaasti keenya kan biyya keessas haa ta'u kan biyya alaa bu'aa maalirraa argachuu danda'a jettanii yaaddu? Tolee galatoomi gaaffii kee gabaabsuudhaa fi waa'ee gaaffii jalqabaa ilaalchisee qophiin keessan akkamii wal duraa duubaan obbo Isaa wajjinuma informationii argachaa jirra, mari'achaallee jirra waan ta'eef isaan ibsaniiru. Garuu akka dabalataatti kan ibsuu barbaadu saayid miitingii walgahii isa konfiraansii isa guddaan alatti inni kophaatti godhamu namoota muraasaaf qofadha. Balballi isaa banaa akka ta'e kan informationii nu qaqqabe. Isaan keessumaa hooggantoota hawaasaa, abbootii qabeenyaa, warra biizinasmeen jechuudha. Abbootii amantaa fi kan kana fakkaatanidha kan sanarratti hirmaatu. Akka Oromootti kanan jechuu barbaadu yeroo gallee carraa yoo arganne gaaffii Oromoo, quuqama Oromoo wanta jirullee jajjabeessinee wantoota mul'achaa jiran, wantoota ijaan argaa jirru, jijjiirama argine kanallee jajjabeessinee gaaffii Oromoo sana immoo akka Oromootti akka nama saba isaa miidhamaa jiru tokkotti ispeeshaalii rakkoo daangaa ilaalchisee gaaffii keenya isa jalqabaadha. Rakkoon daangaa Oromiyaa fi Sumaalee gidduu jiru maaliif akka inni furmaata hin arganne hin beeku. Kana deebisaa afaan isaaniirraa dhaga'uu barbaanna. Rakkoo cimaatu jira. Ummati kumaatamaan du'aa jira, miiliyoonaan buqqa'aa jira. Wanta baay'eetu dalagamaa jira amma dhiyoo kanaatti illee jechuudha. Isarratti gaaffii hunda keenyaadha. Gaaffii kana hin gaafannaa. Gaaffii kanaaf immoo deebii hin arganna jennee yaanna. Gaaffiin keenya kaani akkanatti fakkaatutti imala kanarraa maal argitu? Akkuma sila ibsuuf yaaletti egaa seenaa Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiifidha muummichi ministeeraa lammiilee Itoophiyaa wajjiniin kan inni mari'achuudhaaf balbala banaa godhee of qopheessee kan inni as qajeelaa jiru. Akka saba Oromoo tokkootti egaa qabsoo kana dura galmeessisame yeroo ilaallu riqichi galmee kanaa yookiin riqichi jijjiirama kanaa tokkummaa keenyadha. Tokkummaadhaan waan kaaneef kaleessa sabi kun saba bal'aadha. Sabi Oromoo saba bal'aadha. Lafee dugdaa Itoophiyaadha. Garuu akka saba xiqqoo tokkootti tuffatamaa turre, namuma keenyaan ajjeefamaa turre, ilmaan keenya akka isaan diinagdeedhaan lafa isaarraa buqqa'aa ture, ari'atamee wanta adda addaadhaaf saaxilamaa turre. Akkuma biyya alaatti namooti baay'een illee akkuma biyya keenya badhaatuu sana, magariituu sana dhiisne haala adda addaadhaan diinagdeedhaan illee saba kamiin iyyuu gaditti ispeeshaalii sabi Oromoo qilleensa bareedaa lafa bal'aa qabateetoo jiru lafa isaarraa haalatti buqqa'aa tureetu jira. Kuni
walitti dhufeenya keenya cimsa akka Oromootti akka nuun tokkummaa qabaannu godha. Lammata muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed saba kana keessa hawaasa kana saba kana keessa society sana keessa bahan waan ta'eef tiim lammaarraa jalqabee yeroo ittaanaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa turan irraa jalqabee gadi fageenyaan rakkoo kana bakkoota adda addaa sooshaal miidiyaa irratti hordofaa turre akkuma hundi keenya hordofaa turreetti gadi bu'anii rakkoo sana nama ilaalaa turanidha. So tokkoffaa ga'iin kuni walitti dhufeenya keenya cimsaa Oromoon politikaalidha kan inni amma wal qindeesse malee ikonomikaalii qabeenyaadhaan Oromiyaa keessatti akka Oromoo taas Oromoo yeroo biyya alaa namooti biyya alaa jiranii dinagdeedhaan illee biyya galanii akka isaan biyyattii sanaaf bu'aa buusanii ofiillee irraa fayyadamaa akka ta'anii fi wantooti hojjetamaa jiran yoo jiraatan illee akka isaan wantoota kanallee adrees goona yaada jedhuun qabaa. Walitti dhufeenya keenya cimsaa tokkummaa keenya kana dura ijaarree qabxii qabsoo keenya finiinsaa turre biyya alaaf biyya keessaanii waliin taanee bu'aa har'a argame kana injifannoo har'a argame kana ormi hijack godhee celebrate godhaa jira. Nun garuu ilmaan keenyatti dhabnee callisnee taa'aa jira. Kun ta'uu hin qabu. Qabsoon kun qabsoo keenyaa, qabsoon kun qabsoo Oromoodha. Qabsoo kanaan wantoota argaman harka keenyatti qabannee wantoota saba keenyaaf immoo gaaffii wantoota gara fuulduraatti ta'uu malan ta'uu qaban jennee yaadnu immoo haala tasgabbaatee saba qindaa'in kuma tokkorraa saba qindaa'e nama tokko wayya. Qindoominaaf haala qindoomina qabuun walta'iinsa qabuun waltaanee wal dhaggeeffannee gaaffii keenyallee haala tasgabbii qabnu dhiyeessuudhaa fi carraa guddaa nu bana jennee yaadna. Hawaasa keenya biyya keessa jiruuf illee carraa kana hin arganneef illee sagalee isaanii taanee sagalee keenya yookiin gaaffii isaanii dhiyeessuudhaaf illee carraa bana. So walitti dhufeenya keenya cimsaa muummichi ministeeraa gara Ameerikaatti imaluun isaanii faayidaa guddaa qaba akka yaada kootiitti. Gaaffiin kee kanuma qofa natti fakkaata. Galatoomi. Galatoomi Aadde Yoobdar akka gaariitti na deebistee jirta. Mee gara ammoo gara East Coastitti deemnee gaaffiidhuma wal fakkaataa kana sababii yeroo keenyattiin gaggabaabsuu barbaanna. Mee Aadde Biraanen isinoo yeroo kanatti keessattuu gidduu kana argaa jirtu gama Baaleetiin rakkoon uumamee jira. Lixa Oromiyaa keessa jeequmsa jira. Akkasumas rakkoon daangaa mootummaa naannoo Somaalee fi kan Oromiyaatti wal qabatee ammayyuu rakkoon akkuma jirutti jira. Rakkoo kana otoo hin hiikin muummichi ministeeraa fi Dr. Abiy fi pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaan gara biyya kanaatti yoo imalan chaalenjiin guddaan isaan hin mudatu uummanni keenya kan biyya keessaa haa ta'u kanas akkamitti ilaala waan kana? Egaa akkuma nu beeknu sirni waliigala sirni IPRDF jennu kun yookiin Ihaadig jennu kun hin jigne. Akkuma beekamu muummichi ministeeraa Dr. Abiyyis ta'e pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaanii sochii uummanni godheen gaaffii uummataa deebisuuf sirna jiru keessaa as bahanii uummata waliin dhaabbatan malee sirnichi hin jigne. Sirni silaa isaan keessa jiran keessaa ol ba'an kun haga hin jinnetti deebiin waggaa dheeraa jiru kun hatatamaan illee gaaffiin jiru deebii argata jennee nutis wanti hin qabnu eeggiti hin qabnu garuu nuti asirratti wanti ilaalaa jirru waan adeemaa jiru biyya keessatti amma gaaffii baay'eetu galee gaaffiin uummata Oromoo laalchisu caalaan kan gaafatanii waa'ee buqqaatii uummata keenya waa'ee lola daangaati kan gaaffiin baay'inaan guuramaa jiru jechuudha yookiin kan gale keessa. Kun immoo dhufaatiin isaanii isa akka kana duraa akka addeen kosala jetteetti akka kana duraa itti timaatimii darbachuudhaan hanqaaquu darbachuudhaan ofirraa fageessuudhaan waan barbaadnu sana arganna jennee hiyyaannu kuni
waliin teenyee carraa argameen gaafii keenya dhiyeessinee waliin hojjennee isaanillee waan barbaadan waan isaan hin dandeenye waan dhibdee isaanillee waliin mari'annee akkas muummicha keenya ta'ee akka nu keessaa bahanitti hagamiin kun carraa guddaadha simachuudha qabna gaafii keenyatti dhiyaannee gaafachuu qabna gaafii sila kan akka uummanni keenya kun buqqa'ee keessattuu kan daangaa Sumaalee ture akka federaalitti deebiin argan deebi'anii qubsuu akka federaalitti waan irratti hojjetamaa jiru kuni amma muummichi ministeeraa kun uummata saba Oromoo keessaa nama baay'ee ta'ee fi asirratti qophii maalii akka qabu deebii maalii akka qabu isa kanallee irratti qophoofnee jira jechuudha gaafachuudhaaf waliin mari'achuudhaaf carraa guddaadha irraa fagaachuu otoo hin taane itti dhiyaannee waliin ilaalee haasa'uudhaan gaafii keenya dhiyeessuudhaan carraa guddaatu yeroo calqabaatti nu argame ta'ee fi akka gaariin ufaatiin isaanii osoo rakkoon kun jiru rakkoo sanaafillee nutillee ukkuba keenya ta'eef quuqama keenya ta'ee fi rakkoo sanaafillee furmaata fiduu danda'a mariin keenya kan jedhuudhaan isaan eegaa jirra kan akka gaaffiin jiru waldaan Macaaf Tuulamaa kan waajjirri isaa mallee cufamee jira. Waajjirri Macaaf Tuulamaa kuni akka saaqamu qabeenyi isaallee akka gadhiifamu akkasumas immoo yeroo ilaallu sirna Itoophiyaa keessatti waan Oromoo calaqqisu tokko qophii tokko irrattis argaa jirra badaa jirra keessattuu waan Oromummaa calaqqisu warra akkammaa yeroo wannoo calqaba yeroo warri amantii eebbisanii kan Oromoo fakkaatu waaqeffannaan achi keessa hin jiru waldaa waaqeffannaa kanaa fi maaltu yaadamaa jira galmi akka handhuura Finfinneetti ijaaramuu fi qabu qophii jiru keessatti waaqeffannaan akka amantii tokkotti akka amantii Oromoo tokkotti Oromummaa gatii calaqqisuu fi akka dhiyaateellee isaanillee akka mirgatti argatanii bakki waan baay'eedha gaaffiin Oromummaa ilaallatee gaaffii kanammoo nuti muummichi ministeeraa guyyaa 2-3 keessa yookiin 3-4 keessatti gaaffii Oromoo dhibdee qabdu sirnichi guutumaan bakka hin jijjiiramnetti furuu qaba. Pirezidaantiin lammaas furuu qaba. Osoon furiinii as dhufuun qabu jennee wanti nuti jara dhaabbannu jiru jechuudha. Gaaffii keenya jara kana waliin teenyee carraa argamee mari'annee yaada nutis fedhii keenyallee waan barbaadnu itti ibsachuudha kan jedhuudhaani ufaatii isaanii kana keessatti deebii fi deeggarsa barbaachisu kennaaf qophii malee rakkina kana yeroo gabaabaa keessatti keessattuu sirna keessa jiran keessatti sirna karaa tokkoon isaanumayyuu balleessuudhaaf hojjechaa jiru keessatti gaaffii Oromoo kana gaafuma tokkoon yookiin 6 yookiin 4 deebisuu danda'u jechaa jirru garuu itti fufuu akka hin qabne akka muummichi ministeera Oromoo kana ta'etti akkamitti dhaabbachuu danda'a. Piraayim ministeerichis pirezidaantichis waan kana qoba qabu keessatti guddatanii qabsoo kanatiyyuu dhiibee akka uummata kanaaf dhaabbatan isaan taasise isaan maal barbaadu nurraa akkamitti dhaabsisuu danda'u sagantaan isaanii maali? Sagantaan isaanii yeroo gabaabaa maali? Sagantaan isaanii yeroo dheeraa maali? Waan adda addaatu deemaa jira. Karaa tokko numatu warra kutaa waan jedhutu jira. Inni kun hagam dhugaa qabdi. Dhuguma Oromoota ammas warra kutaa jira. Dhuguma dhaaba siyaasaatiif warra kutaa jira. Dhuguma ABO fi OPDO warra kutaa jira. Waan jiru, waan dhageenyu, waan amma daangarratti deemaa jiru kanaafi ilaafilameedhaan fuulleetti waliin mari'annee akka uummata keenyaatti akka ijoollee keenyaatti isaaniinillee carraa kenninee fi rakkoo keenyallee gaaffii keenyallee isaanitti dhiyeessina jechuudhaani haala kanaan haala gaariin qophii irratti jira jechuudha. Gaaffii isaanii qophaa'eera, gaaffiin sunis darbeera, gaaffii Oromummaa laallattu, gaaffii mirga Oromoo laallattu, mirga Oromoo kan har'aa miti, kan jaarraa dheeraadha, gaaffiin mootummaa Finfinnee keessa jira. Waa hedduudha. Carraa argameen gaaffiin keenya kun yoo deebi'a ta'ee yoos immoo sagantaan adda addaa waliin marii kana irratti hojjetamaa jira, gaafatamaa jira. Waliin haasofnee amma akka durii sanaa isaan nuti nama balaaleffatu, isaan immoo nama balaaleffataman otoo hin taane akkamitti rakkoo jirtu kana akka sabaatti, akka sab tokkotti, akka Oromootti rakkoo Oromoo kana dhaabsisuu dandeenya. Akka inni dhaabbatu qooda keessaa fudhachuu dandeenya. Amma sirna darbee akka sirna darbeetti ilaalaa jirru gara fuulduraatti akkamitti yeroo muummichi ministeeraa Oromoon taanes dhiiga Oromootu dhangala'aa jira.
yeroo muummichi ministeera Oromoo ta'es inka Oromoo dhangala'aa jira. Dhangalaatiin kun sirna keessatti sirna Itoophiyaa keessatti dhumaatiin Oromoo kun akkamitti dhaabachuu danda'a? Karaaf immoo sagantaa maalii qabdu? Karoora maalii qabdu? Maalirratti illee gargaarsa keenya barbaadu isa jedhu gammachuudhaan rakkoo keenya, quuqama keenya, kan saba keenya kan irriba nu oogu. Akka hundumti keessan akka beektanitti jireenya gaarii nama jiraachuu danda'u akka biyyummaaf biyya bilisaa keessarraa akka jiruu qananii keessa jirraa garuu rafuu dadhabne jiraachuu dadhabne teessuma kan nu oogu kana waa'ee saba keenyaa kana yoom irriba argachuu dandeenya yoom sammuun keenya boqochuu danda'a yoom nurraa dhaabuu dandeessu nu ta'u kanaaf maal sin gargaaruu dandeenya irratti miira gaariitiin miira fannasuu taate miila waliin gargaarsaa akka Oromoo dhaaba siyaasaa keenya soo rakkoon nutti hin akka Oromootti akkamiin waliin dhaabbachuu dandeenya isa jedhu irratti miira gaariitiin qophoofnee irratti isaan eegaa jirra jechuudha. Hayyee ulfaadhaa qammee mariin keenya hammas akkuma itti jira gara goolabuuttis immoo geenye jirra. Obbo Hiisaarraan jalqabamee gaaffii kotti aan. Mee gaaffiiwwan muummicha ministeeraa Dr. Abiyyii fi akkasumas immoo pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaatiif ka'uu danda'an yookiin immoo akka hawaasa keessaatti adda dureedhaan gaaffiiwwan deebii isin irraa barbaaddan maal fa'i? Galatoomii oduu gaaffii kanatti hin dabriin dura waa'ee LA irratti illee ilaalchisee hawaasni keenya akka garas deemu tokko lafa itti deemu kana adda hubateetiin beekuu qaba. University of Southern California Glen Center jedhama. Naannoo sanitti social media irratti post ta'ee jira. Namni keenya isa kana hubatee proogiraamni kun sa'aatii 2 irratti jalqaba. Dabrees ammoo tikeeta isaa argachuudhaaf waan akka inni itti argamuu qabu hawaasa keenya yaadachisiifna. Lafa tikeeta kan itti argatanillee namoonni karaa itti gargaaruu danda'an irratti imbaasii wajjin dalagutti waan jirruu fi qunnamtiin keenya gara hawaasaatitti gagoon ammallee itti fufa. Kanaaf yoomuyyuu hawaasa irraan fagaatina oduu karaa sanii deemne dura informeeshinii argatuu qabdu. Kagara galgala inni caalaan hirmaannaan isaa inviteeshinii yookaan waamicha waan ta'eef rakkina hin qabaatu. Achi keessa yoo seentan ammoo Oromoo ta'a argama. Uffata aadaa keessan uffadha, alaabaa keessan qabadha. Gaafii Oromoo laalullee gaafatuudhaaf qophaaya. Isuma san irratti dabaluu barbaada. Kagara biraatitti gaafii inni muummicha ministeera Dr. Abiyyii fi pireezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa gaafii akkamitti eeggata waan jedhu tuttuqee turree obboleeyyiin keenya dura kaasanii turanii ani akkanatti fakkaatutti gaafiin duraanii jaraaf kalaa jedheeti ilaalu waan daangaati. Waan daangaa kana irratti wanni kun waggoota dabran kana 4 gara 5 lubbuun nama keenyaa guyyaa guyyaadhaan akka du'e namni keenya akka lubbuun isaa baddee jira. Akka buqqa'ee jira. Akka gara miidhagina tokkotti ta'ee ala jira. Boona aduu fixaa halkan qabbanatu fixaa. Daa'imni jaarsi dubartiin ulfaan jirtu rakkina kana jalaa hin baane rakkina kana keessa jiranii rakkinni kun haga ammaa xiyyeeffannaa qabuuf yookaan atteenshinii itti kennamee furmaata waan gara irra jiru alatti ifatti argamaa hin jiru waan godhamne mootummaan tattaaffii jiru jechaa kennaa miti irratti dabalamee uummanni keenya hadhallee asirratti jedhe jira ijoolaatiin hin jiranii. Kanaaf gaafiin kun deebii argatuutu isarra jiraata. Dhiigni keenya kaleessa jigee hadhas jiguu hin qabu. Tokko gaafiin ho'isuun yoomuyyuu Oromoon bakka jirutti kaasu Ormanni ala taa'eetiin har'allee buqqaa jiru kun taa'ee imimmaan kaboo'aatiin hin jiru. Hoogganoota isaa irraallee deebii ka argatuu barbaadu uummata Oromoo irraallee deeggarsa barbaadu isa kana. Gaafiin lammataa waa'ee Finfinneeti. Waa'een Finfinnee gaafii guddaadha. Gaafii Oromummaa hundee Oromummaa laalu gaafiin Finfinneetun deebii hin arganne deebii argatuu qabu. Oromiyaan Finfinnee irraa maal argatti wanni inni jedhu sun jijjiiramee hawaasni gara biraa naannoo san keessa maal ta'uu qabanni. Abbaan Oromoo Finfinneedha Oromoo ta'uun isaanii beekame. Finfinneen handhuura Oromoo ta'uun isii beekamte. Aadaan Oromoota keessatti mul'atu. Oromoota keessatti ofitti argu. Oromoon kaleessa isii keessaa buqqa'e har'a isitti deebi'e. Namni achi keessa jiru sun demogiraafiin magaalattii sanii jijjiiramee bu'aan achi irraa argamu bu'aa Oromoo ta'uu qaba. Uummanni Oromoo
harcaatu achirraa dhufu ummata argatuu fi Finfinnee irraa maal argatte jedhan gaafiin hafee Oromoon abbaa itti ta'ee haqa magaalaa sanirraa argamu inkaama achirraa dhufu yookaan galii achirraa galu san abbaa ta'uu qaba bu'aan magaalaa san keessaa dhufu san qooda fudhatuu qaba aadaan isaa argamuu qaba seenaan isaa argamuu qaba ummanni buqqeessuun maqaa isaatiin gaddeebee ijaaramuu qaba askaruu kana naannoo Finfinnee irraa ummanni keenya kumaataman ka buqqaan sunniin deebi'anii ijaaramuu qabani inni kun gaafii guddaa gaafii deebii guddaa barbaadu itti aanee gaafiin inkalaab jedhanii yaadu waa'ee afaan Oromooti. Waa'ee afaan Oromoo mootummaan tunis kaasaatiin hin jirti. Gaafiin afaan Oromoo kun namni keenya mootummaa federaalaa keessatti afaan Oromootiin namni dubbatu hiree argatuu hin dandeenye afaan Oromootiin barataatiin dhufanii namni keenya ol dhufaniif dalagaa keessatti bakka hin arganne. Kanaaf afaan Oromoo afaan sabattii afaan biyyattii san ta'ee ol dhufuu qaba. Kan itti aanu gaafii gara biraati. Magaalota gurguddoo Oromoo keessa jiran fuudhanii harka federaal jalatti ka deebisanii ummanni keenya hadhallee saba bicuudhaan cunqurfamu kana keessa magaalaa Harar fudhatuu dandeenya. Namni gabaabaan tuuta gabaabaadhaan ummanni gara 1,100 ol ta'utu bula. Magaalaa Dirre Dawaa fuudhanii gara harka federaalaa deebisanii jiranii wanni gaafiin sun ka'uu qaba. Ummanni keenya achi ka jiru sun abbaa biyyummaa isaatitti deebi'eetiin waan kana irratti abbaa ta'e argamuu qaba. Gaafiin kanniin fakkaatu gurguddaan kunniin har'atti deebii guutuullee argata jennee hin yaadne garuu akkuma duratti jedhame kana. Wanni kunniin jijjiirraa hundee barbaachisaa instituutioniin biyyattii sanii jijjiiramuu irra jiraata konstituutioniin biyyattii sanii jijjiiramuu irra jiraata mirga konstituutionii ummata keenya hirmaachisee ummanni keenya fedhaa isaa abbummaa biyya isaa haqa isaa eegsisuun jijjiiramuu qaba kanaaf gaafiin gurguddaan akkanaa kunniin jara eeggata dabrees karaa siyaasaatiin wanni inni jiru maal ta'uu inni qaba yaadni hin jira. Political space waan jedhu kana hin babal'ifne waan jedhutu jira. Iddoo kun iyyoo ka babal'atu taate akkamitti deemaatiin jira. Tokkummaan dhaabbata siyaasaa biyya keessa jiran biyyatti amma kunniin walitti qabamanii jaarmiyaa amma OPDO ka biyya keessa jiru kanaan hooltanii akkamitti socho'uu akka danda'an karaa kanarraallee mootummaa irraa sagantaa jarri qaban maal godhuu akka deeman akkamitti jara kana akka hammatan walitti bu'uu osoo hin taane hooltanii akkamitti uummata keenya tajaajiluu akka danda'an gaafiin akkanaa kunniin waan ka'uuf natti fakkaata. Hayyeegaa ulfaadhaa obbo Hiisaa ammas qaamee adde Yoobdaar irraan eegala. Adde Yoobdaar mee waan obbo Hiisaan hin jedhiinti yaadni hafe yoo jiraate gaaffiiwwan muummicha ministeeraa fi akkasumas immoo mootummaa naannoo Oromiyaa irratti ka'uu danda'anii fi akkasumas hawaasa keessatti deebiin irraa barbaadamu mee maal fe'e jettanii yaaddu maaltu irraa eegama? Egaa akkuma obbo Hiisaan ibsaa turanitti gaaffii addaallee hin qabaachuu baadhee dabalataan waa'ee afaanidha. Waa'een afaanii kuni atattamaan hojiitti seenamuu qaba. Sabi Oromoo saba guddaadha jechaa turree lafee dugdatti biyya sanaadha. Lafee dugdaa biyya sanaadha. Ta'eetoo jiru garuu afaan saadhaan sababii ispeeshaalii qubee jenereeshiniin ijoolleen dargaggeettiin keenya afaan Oromoo afaan Amaaraa kana badaan danda'an waan ta'eef naannoo Finfinnee handhuura Oromiyaa Finfinnee handhuura Oromiyaa jechaa jirra garuu achi keessatti galanii hojjechuudhaaf hirmaannaa isaan qaban baay'ee gadaanaadha. Sababiin isaa sababii afaanidha. Akka sababa bal'aa tokkotti afaan Oromoo atattamaan afaan hojii ta'uu qabaadha gaaffii akka dabalataatti. Sababiin isaas dimokiraasii har'a argame kana hundee isaa gad jabeeffannee dhaloota dhufuuf dabarsuudhaaf dhaloonni haaraa dhufu kun dhiigaan dhufuusaa akka inni beekuu fi afaan keenya yoo barate afaan keessa aadaatu jira afaan keessa duudhaa keenya barataa eenyummaa keenya seenaan Oromoo bal'aadha waan ta'eef seenaa keenya illee barachuudhaa fi afaan wanta murteessaadha waan ta'eef afaan Oromoo afaan hojii ta'uu qabaadha. Inni kaan dimokiraasii xiqqoo amma argame kana bal'isnee hundee gad jabeeffachuudhaa fi gadaa siistamii kana ijaaruun egaa bu'uurri isaa nuyi biyyooti qarooman akka biyya keessa jirru kana biyyoota Ameerikaa dabalatee jechuudha. Sirna gadaa keenyaanidha. Gadaa siistamiidhaanidha kan isaan bulaa jiran. Garuu nuun abbaa sana taanee itti fayyadamaa hin jirru. Biyyattii sana keessatti dimokiraasii dhugaan akka dhufu yoo hin barbaannatee sirna gadaa kana hojiirra oolchuudha.
yeroo gabaabaa keessatti too hojiirra toole biyyi sun dimokiraasiin kun walitti fufeensa qabaachuu danda'a. Isa kaan obbo Isaan ibsaa turaniiru waa'een afaanii garuu bal'inaan yaadamuu qaba. Rakkoon daangaa deebii argachuu qaba. Lammata asirratti ergaan dabarsuu barbaadu Oromoon tokko ta'uu qaba. Oromoo ajjeesuu hin qabu. Diina yoo ta'e illee diina sana saaxilee baasuu qaba. Wal bukkee dhaabbachuu, waliif gaaddisa ta'uu, waliif utubaa ta'uu qabna malee wal qoqqooduu hin qabnu. Namooti kaleessa Oromoo mataanii nu ajjeesaa turaniiru. Dhaabota adda addaa keessa faayidaa dhuunfaadhaaf jecha faayidaan dhuunfaa dhaabbachuu qaba. Inni kaan akka yaadaatti kanan dabarsuu barbaadu namooti badii dalagan seeratti dhiyaachuu olaantummaan seeraa biyya sana keessatti mirkanaa'uu qaba. Namoota hundi keenya iyyuu akkuma sooshaal miidiyaa irraa hordofaa turreetti namooti naannoo Somaalee fi daangaa Somaalee fi daangaa Somaaleef dhiifama Eertiraa gidduutti rakkinni gurguddaan uumamaa tureera. Namootis rakkina sana uuman suni seeratti dhiyaachuu qabu. Hundeedhaan buqqa'uu qabu. Hammi hundeedhaan hin buqqaane taanaan tarkaanfiin seeraan sirriitti hin fudhatamne taanaan kun dhaabbachuu hin danda'u. Kun tarkaanfiin yeroo gabaabaa keessatti fudhatamuu qaba kan jira. Gaaffiin Oromoo baay'eedha. Oromoon jaarraa 150 oliifidha kan inni garbummaa keessa ture. Gaaffiin keenya baay'eedha. Garuu wal duraa duubatti wanta harkatti qabanne isa kaan immoo haala tasgabbii qabuuni gaaffii keenya dhiyeessina. Haala yeroo irraan gaaffii obbo Isaan kaasan irratti akka dabalataatti kanan kaasu kanadha. Galatoomi. Ayyee galatoomi addee Yobdaar. Ayyee egaa mariin keenya amma gara xumuraatti deemaa jira. Walumaa galatti egaa gaafii tokko dhumarratti isin gaafannee sagantaa keenya goolabna. Mee gara addee biraanitti dhufa. Mee egaa walumaa galatti jijjiirama ji'oottan sadan arfan kana keessatti ta'aa jiran akkuma waliigalaatti egaa Oromoon haa ta'u biyyattiin jijjiirama kana itti fufiinsa akka qabaatu hundeedhaan jijjiiramni akka dhufu akkasumas wantoonni immoo hundeerraa jijjiiramuu qaban akka jijjiiramaniif walumaa galatti dhaamsi isin mootummaa biyya sanaaf akkasumas uummata Oromootiif dhaamsi dhumaa dabarsitan addee biraan irraa jalqaba. Hayyee galatoomii carraa kana nu kennuu keessanii fi ani asirratti dhaamsa kana akka sadittan qoodee ilaalaa. Inni calqabaa uummata biyya baqatee jiru, uummata biyya alaa keessa jiru nuti qabeenya guddaadha. Beekumsaanis maallaqattis hoo jijjiirre ta'ee jijjiirama jiru kana haala kamiin keessa qooda fudhannee sirni suni akka silaa jijjiiramu akka silaa burkutaa'u taasisuu nuti jira. Nuti akka saba guddaatti gaaffiin keenya gaaffii Oromoo duwwaa miti. Gaaffiin keenya kan gaaffii Oromoo ka deebi'ullee danda'u. Itoophiyaa yoo Itoophiyaa sirriitti qajeelchinee ijaarreedha. Itoophiyaa yoo sirriitti qabanneedha. Itoophiyaa irratti abbummaa hoo qabanneedha. Itoophiyaan Oromoon abbummaa irraan qaban Oromoo nyaatteetu fixxi. Kana beekuun nuti gaaffii keenya gaafa kaasnu mana keessatti gaaffii Oromoo kaasnu malee kan irratti xiyyeeffachuu qabnu kan nu fixaa ture sirna darbe keessatti sirni Oromoo keessa qooda hin qabaatiin hin turre. Garuu Oromoon sirna sana keessatti yeroo Itoophiyaa ijaaru Itoophiyaa sana akka abbummaatti hin fudhanne. Itoophiyaa sana akka biyyummaatti hin fudhanne. Kanaaf Itoophiyaan inni ijaaru Itoophiyaan inni keessa harsaa kaffalee deebi'ee alashii nyaachaa dhufe jechuudha. Kanaaf kan irratti xiyyeeffachaa jirru beekumsa qabnu, maallaqa qabnu, akkamitti sirni Itoophiyaa sun akka sirna dimokiraasii Oromoon barbaadu, akka sirna dimokiraasiin Oromoo qofaa osoo hin taane ijaarsi biyya tokkoo fakkeenya Ameerikaa haa fudhannu bilisaan biyya sanaa dhufnee akka nam tokkotti yoo fudhadhe ofii kootii yoo fudhadhe kaniin biyya koo keessatti hin arganne biyyan itti dhaladhe keessatti mirga hin arganneen Ameerikaa keessatti karaa jiruun illee haa ta'u jireenyaan illee haa ta'u argadhe. Kun yoo sirni ishii akka Ameerikaatti otoo sirriitti gadi ija dhaabbatteef akkamitti nuti biyya Itoophiyaa jennu kana akka Ameerikaa kanatti fakkii fudhannee akka ishiin seeraan gajjabaattu akka ishiin mirga nan tokko deebisuu dandeessu akkamitti barumsa biyya alaa kana keessatti arganne political system biyya kana keessatti arganne biyya Itoophiyaa jiraannee biyya Itoophiyaa ijaarree akkamitti Itoophiyaan suni
yeroo dhumaati Oromoo nyaachuu dhiisti jedhu irratti hojjechuu nurra jira. Sirriitti jabeessuu nutti jira. Akka duraasanii Itoophiyaa baqachuu nurra hin jiru. Itoophiyaan Oromoon keessa hin jiranne Itoophiyaa hin jirtu. Itoophiyaan yoo badde Oromoon keessatti badde. Yoo Itoophiyaan jabaatte Oromoon yoo Itoophiyaa jabeesse ammas du'aatiitu nurraa dhaabbata. Waan Itoophiyaa jedhu kana balaaleffachuu fi irra fagaachuu haa dhiisnu. Waa'een dhimma Itoophiyaa kun Itoophiyaa ijaaruu, Itoophiyaa jabeessuu, Itoophiyaa keessarratti caasaa jiru keessa seenee Oromoon hojjechuun aansaa numaatu. Ajjechaa nurraa hambisa. Fakkeenya artistoonni keenya otoo achi keessa caasaa Itoophiyaa kan san keessatti silaa namni keenya jiraate isaaniin irraanfatamanii jechuudha. Sirna Itoophiyaa kana balaaleffachuu nurra hin jiru. Sirna Itoophiyaa kana irraa baqachuu nurra hin jiru. Sirna Itoophiyaa kana sirna gadaa keenyaan ijaarree akka inni isa ta'ee Itoophiyaa bira darbee Afrikaallee tokkoomsinee seenaa addunyaa irratti bara Oromoon itti aangoo qabu. Oromoon addunyaarraa fookaasii barsiise. Ofii Itoophiyaallee biyya Afrikaallee nama tasgabbeessee nagaa buusee jiraachisuu danda'u isa jedhu addunyaarratti illee akka ragaatti akka baanu taasisuu nurra jira. Tokko. Kan immoo biyya alaa kana yoon jedhu kan biyya alaa keessatti immoo dhaaba siyaasa adda addaa qabnu. Aamni siyaasaa keenya kana booda kan nu qoqqoodu ta'uun ittiin jiru. Akka Oromootti akkamitti jabaanneetu qabeenya qabnuun humna qabnuun waliin dhaabbannee isa warra biyya keessaa jiran kan isaanis jabeessuu dandeenyu akkamitti isaaniin deeggaruu dandeenyu. Amma haalli ijaarsa keenya naannoo yookaan immoo haala itti dhaaba siyaasaa toon taane akka Oromootti akkamitti addunyaa irratti nu saba guddummaa keenya nama beekumsa qabu nama dandeettii ijaarsaa qabu nama dandeettii bulchiisaa qabu akkamitti agarsiisaa irratti waliin hojjechuu nurra jira. Biyya keessattis warri biyyattis galtan warri biyya keessas jirtan abbooliin siyaasaa maqaa qabattanii maqaa keessaniin dhaabbachuu osoo hin taane akka Oromootti walitti dhuftanii akkamitti waliin dhaabbanneetu galiin Oromoo Prime Minister irra eeguun ittiin jiru. Prime Ministeriin ka Itoophiyaati ka Oromoo duwwaa miti. Garuu nuti warri dhaaba Oromoo qabnu warri biyyatti illee galle warri illee biyya keessa jirru akka Oromootti waliin ijaaramnee waliin dhaabbannee akkamitti gaaffiin Oromoo akka deebitu taasisnee gaaffii Oromoo bira darbinee gaaffii Itoophiyaa tasgabbeessuu Itoophiyaa ijaaruu dimokiraataayiz taasisuu dhuguma sabni hunduu kan keessatti of argu. Olaantummaan Oromoon kan keessatti argame osoo hin taane, olaantummaan Amaaraa kan keessatti argame osoo hin taane, olaantummaan sabaaf sablammiin biyya sanaa hunduu wal qixaan keessatti of argee Itoophiyaa bilisa taate, ishee kana dura jibbine, ishee kana dura nu ajjeeste, ishee kana dura biyya nu baqachiiste osoo hin taane, haaraa hunduu kan itti baqatu, kan bilisa taate guddattee hunduutti baqatu akkamitti ijaarra akka jettanii irratti hojjettanii aamsa kanan irra deddeebi'ee himachuu barbaada. Washington DC'tis akkasuma kan nuti jiraannu ummata Itoophiyaa saba bal'aa waliini. Ummanni kun fedhii mataa isaatii qaba. Galii mataa isaatii qaba. Isaanis gaafa galii isaaniitiif jabaatanii hojjetanii nutis immoo akkasuma jabaannee hojjechuun nutti jira. Jaroota kanallee dura deemuudhaan akka abbaatti isaaniin qajeelchuun nurra jira. Isaaniin warra nu affeeran otoo hin taane affeerree dhimma Itoophiyaa irratti warra mari'achiisuun ta'uu nurra jira. Nuti injifannoo argame kana haldurummaadhaan fo'annee galiisaa akka bakka ga'u nutu egeree sanallee ajendaa sanallee lafa kaayee hunda hirmaachisee akka nama saba guddaatti injifannoo kana keessatti harsaa guddaa kaffaleetti nutu abbaa ta'ee qajeelchuun nurra jira dura deemuun nurra jira yaa jara keenya hingaa kana booda Oromoon reebamne hidhamne buqqaane jennee yeroo itti dubbannu ta'uun ittiin jiru. Yeroo itti tasgabbii buuse sabni nuti deemnee State Departmentiin guyyaa guyyuun deemnee nuti saba bal'aadha saba guddaadha biyya kanaaf nuti tasgabbii fiduu danda'a guddina fiduu danda'a innitti iyyannu isaanillee jarri kun haga dubbatan ga'u akka jedha Koongiresiin Ameerikaa bakka warri Roopartanis akkuma saba kana ol guddisnee dubbachaa turre gaaffii saba kanaa buunee ol guddisnee uummata kana dhiyeessaa turre taanee haa argamnu taatuu haa taanu.
yaa jara keenya haa jabaannu barri bu'aa haa dhaabbatu itti gaafatamummaa biyya sana haa fudhannu itti gaafatamummaa Itoophiyaa fudhannu itti gaafatamummaa Itoophiyaa haa fudhannu gaaffii keenya ka Oromummaa hin hojjenna keessatti hojjenna addunyaa irratti garuu akka Itoophiyaatti akka Afrikaatti murteeffannee hojjechuun nurra jira. Wannoo keenya keessa bahuun nutti jira. Hidhaa keenya keessa baanee hidhaa bal'aa keessatti sirreessuutti of kaa'uun of muuduun itti qophaa'uun nurra jiran jedha. Ergaan koo kanuma galatooma carraanaa kennitaniif. Hayyee gaadde biraanii hedduu galatoomi. Mee golaba marii keenyaa kan ta'u mee obbo Hiisaarraan eegala. Mee obbo Hiisaa walumaa galatti Oromoonni biyya ambaa keessa jiraatan kun jijjiirama hamma argame kana itti fufiinsa akka qabaatu tumsaa akka gochuu qabu jettanii yaaddu. Yaa galatoomi isa afaan tokko gabaabaa waan adde Birhaaniin kaaftee kan argaa fi dura irratti waa dabaluu barbaada. Biyya san keessatti jijjiiramni amma jiru kun fafoo deemuudhaa fi tokko inni dura ammallee nageenyi biyya ol'aa wajjin godhame keessattuu iyyuu Eertiraa wajjin godhame. Daangaa biyya lamaanii waraanni gamanaan fuula afoo ol taa'ee bakka waraanni hammaan keessatti deemaatiin ture lubbuun gara 100,000 dhumatte san karaa nagaatiin hiikamee nageenyi bu'ee gammachuutu jira. Haa ta'u malee nageenyi sun biyya teenya keessatti hin buune. Namni keenya ammallee nagaa hin arganne. Nageenyi biyya keenya keessatti dursee karaa itti uumamuu danda'u irra dalagamuu qaba. Gara kibbaatitti sabaaf sablammoota kibbaa karaa hawaasaatitti karaa holqixxeetitti gaafa rakkinnuma akka naannoo Oromootitti godhame naannoo sanitti godhame muummichi ministeeraa waan san qabbaneessuudhaaf tarkaaffii akka piraayim ministeriiti yookaan akka muummichi ministeeraatitti fudhatuudhaan nageenya naannoo sanitti buusanii jiru. Kaabineen achi jirtu warra achi keessatti bulchiinsa irra jirtu akka dalagaa gadhiisan godhamanii dalagaa gadhiisanii har'a naannoo san keessatti nagaatu jira. Gara keenyatti ammoo horroonnummaan gaafa duraanii rakkina kana uumaatiin turan hadhallee achirraan kaane jarumatu hadhallee waa deemsisaatiin hin jiru bulchiinsa irra jiran aangoo irra jiran wanni irraa dhaabate irraa hin jiru dabrees askaluu kana torban dabre keessa muummichi ministeeraa waraanni raayyaa biyyaatii fi poolisiin federaalaa karaa rakkinnitti argame karaa bahaatti deemanii akka waan kana tasgabbeessan godhameneetiin jira waraanni kuni har'a mataa irratti jijjiiramee jira. Ajajni jaraa irraa jijjiiramee jira. Istiraakcharii tokko akka jijjiirame inuma dhageenya garuu waraanni raayyaa biyyaa mataan isaa rakkinna ture malee rakkinna warra uumaa ture malee keessattuu yoo agaaziin uummata keenya warra fixaatiin ficcisiisaatiin ture warra jara kana leenjisaatiin ture warra jara kana hidhachiisaatiin ture warra jara kana faayinaansii godhaatiin turan raayyaa keessaa. Yoo uummanni keenya ofirraa deebisu jidduu galanii akka uummanni keenya ofirraa deebisni irra godhaatiin ture. Jara keessa makamanii uummata keenya irra dhayaatiin ture. Haalata kanatti hadhallee raayyaa biyyaa amanamee haalata jiruun garas bobbaasamee nageenyi kun hagam akka dhufuu danda'u yeroo nu argisiisa jechaadha. Kanaaf nageenyi uummata ollaa wajjin godhame. Nageenyi addunyaatti lallabame. Jaalalli addunyaatti lallabame. Karaa jaalalaatiin riqicha haa uumnu karaa itti jedhame. Walitti haa qabamnu ka jedhu kun walitti haa dabalamnu ka jedhu kun nagaa dura argamsiisuu qaba biyya keenya keessatti boo'aa dhiigaa haati ilma ofii dhabaa qeen diigamaa walitti qabanii nama keenya akka busaayaatti fixaa nageenyi sun dhufuu hin danda'u nageenyi kun duraan durfamee uumamuu qaba inti aanee dirreen siyaasaatiin karaa dirree siyaasaatiin tattaaffiin godhamu dirree siyaasaa kana bal'isuudhaan irratti dalagamuu qaba. Qaamonni siyaasaa ka biyyatti galaniif biyya keessa illee jiran hol ta'anii karaa uummata Oromootiif alternatiif ta'anii qaama amma jiru ka OPDO kana wajjin uummata keenya gaafii uummata keenyaa deebisuudhaaf sochii jiru jijjiirraa jiru kana uffaatti deemsisuuf karaa jarri itti danda'an irratti hireen qajeelatti jara kanaaf banamuu qaba. Gara siyaasaatiin yoo kana ta'u uummanni keenya irra caala gara diinagdeetiin hiyyummaatti waan dhiibameef hiyyummaa keessa waan jiruuf karaa kanaanillee uummanni keenya gara hiyyummaa keessa bahuu danda'u. Yoo karaa siyaasaatiin jijjiirraan dhufe kun karaa diinagdeetiin hin jiraanne ammallee gabrummaa keessa bahuu hin dandeenyu. Qabeenyi uummata keenya qabu harka nama ormaa harka jira. Kanaaf uummanni keenya deebi'ee qabeenya isaatiitti biyya isaa irratti qabeenya rabbi uumaan isaa kenne natural resource isa kanatti itti fayyadamuu karaa inni itti danda'u irratti godhamuu qaba. Dabrees gara barnootaatiinis hireen nama keenyaaf kennamee namni keenya bifa ta'een dhufee akka inni ol dhufu irratti dalagamuu qaba.
haalata kanneen mijeessuu qaba. Kun maal laalchisee karaa diyaasporaa laalchisee diyaasporaan biyyattii sanii fi waa guddaa waan buusuu danda'uuf bu'aa diyaasporaan fiduu danda'u biyya saniif. Nama barateetu ala kana keessa baay'inaan jira. Nama qabeenya horate biyya kana keessa ala jira. Ogummaa garaagaraa horate as keessa jira. Muuxannoo garaagaraa horate as keessa jira. Aadaa garaagaraa arge as keessa jira. Teekinooloojii biyya garaagaraa jiru addunyaa kana keessa jiru hundatu jira. Isa kana ogummaa qabu kana beekumsa qabu kana qabeenya qabu kana qabatee biyya isaatiitti achi deebi'ee biyya isaatiif saba isaa ijaaruu akka inni danda'u waa mijeessuudhaaf karaa hundaan akka isaa mijaahuu godhuudha. Walitti hidhamuudha. Gufuun biirokiraasiin biyya keessatti jiru sun biirokiraasiin sun karaa irraa qabuu qaba. Imbaasii irraa qabee biyya keessatti biirokiraasiin biyya keessa jiru kun namni ala jiru biirokiraasii biyya sanii hin beeku. Biyya dimokiraasii keessa jiraata. Waan tokko telefoonaan gaafatee telefoonaan argata. Jaarma tokko ijaaruuf telefoonaan ijaara. Bizinesa tokko ijaaruuf telefoonaan ijaara. Gibiruma ofii gabbaruuf telefoonaan gabbaraa. Kanaaf wanni akkanaa kunniin biyya keessatti mijaa'uu qaba. Inni kanneen yoo gadhameetiin jedhe namni kun achi deebi'eetiin waan godhuu ni danda'a. Karaa siyaasaatiin gargaarsa godhamu kana godhuu danda'a. Karaa dinagdeetiin godhuu danda'a. Karaa aadaatiin godhuu danda'a. Biyya keenya keessatti dhaloonni amma jiru kana mileenaan alatti bahee jira namni keenya. Namni alaa mileena alatti bahe kun oromummaa isaa irraa biyya isaa irraa fagaatee citee akka alatti hin hafne namni kun biyya jaalala biyya isaa uumee gara biyyatti hidhamee namni jiru martinuu burqaa biyya sanii ta'ee ka biyya sanitti deebi'u biyya sanii waa godhuuf yaadda'u akka inni ta'u karaa hundaanuyyuu diyaasporaa hojiin ta'anii waliin dalagatu irra jira. Hawaasatti kalaawutu irra jiraata. Inni kun yoo jennu akka kaleessa hiriira itti ba'aatiin hin turre sanitti itti ba'uuf hin deemnu garuu karaa irraa yoo jarri maqan dantaa uummata keenyaa yoo duubatti laaffisan itti deebineetuma dhiibbaa godhuun nurraa hin hafu gaafiin marti deebi'e jechaadhaaf miti haalati jiru kana keessa jijjiirraa jiru kan oofuudhaa fi hubannaan kun jiraatutu irra jiraata jedha galatoo. Baay'ee ulfaadhaa obbo Hiisaa. Mee adde Yoobdaaritti yaada obbo Hiisaan jedhan irratti dabalataan mee walumaa galatti Oromoon biyya ambaa jiraatan jijjiirama hamma argame kana itti fufinsaan akka qabaatuuf tumsa akkamii godhuu qabu jettanii yaaddu? Egaa akkuma sila ibsuu yaadeetti jijjiiramni kun kan dhufe tokkummaadhaan Oromoon tokkummaa isaa waan cimseef biyya alaa biyya keessaan tokko waan ta'ee waan wal dhaggeeffatee tasgabbiidhaan wanta jiru hundumaa waliin gochaa tureefidha. Ammas jijjiirama argame kana gara fuulduraatti fufsiisuudhaa fi tokkummaa dura qabnu caalaatti cimsuutu nurra jira. Dabalataan namni biyya alaa kana keessa diyaaspooraan jechuudha. Qarshillee ni qaba, qabeenyallee ni qaba. Qabeenya isaadhaanii naannoo atleast yoo xiqqaatee naannoo keessatti dhalatee guddate keessatti gadi bu'ee dinagdee isaa biyyatti gad carraa hojii dargaggeessa keenyaaf yookiin qarreef qeerroo Oromoodhaaf uumuu danda'utu irra jira. Yaadaan bira dhaabbachuu, yaadaan deeggaruutu nurra jira. Namooti keenya asa Oromoo biizinasatti akka galanii fi karaa banuutu nurra jira. Yaada jedhuun qaba. Inni kaani wantooti tokkummaa keenya diiganii asirratti yoo ka'u baatan illee wantoota tokko tuttuquu barbaada. Sooshaal miidiyaan faayidaa guddaa nuuf qaba. Kana dura Oromoon waggoota dhibbaa jaarraa dheeraadhaaf ajjeefamaa, reebamaa, tumamaa, qaamaatti hir'achaa tureera. Galaanaaf illee irbaata qurxummii ta'aa tureera. Garuu sooshaal miidiyaan kun erga dhufee booda hundi keenya wanta lixa Oromiyaatti ta'u as teenyee wanta bahaatti ta'u wanta kaabaaf kibbatti ta'u ilaalaa jira. Itti dhiyeenyaan hordofaa jira. Kun kanaaf sooshaal miidiyaan kun gaarii ta'eetoo jiru. Garuu Oromoon namooti Oromoo afaan Oromoo dubbatanii Oromiyaa keessa jiran marti Oromoodha jechuun hin danda'amu. Yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa adda addaa irratti namooti nuun bakka hin buune nuumaa walitti naquudhaa fi yaada isaanii yeroo isaan yaalantu argama. Kana irratti murtee fudhachuun nurra jira. Wantoota akkasii wantoota Oromoof Oromoo gidduutti wal dhabdee uumu wantoota Oromoof Oromoo gidduutti kan waliigaltee hin dhumne tokko wanti yeroo uumamu ignoor gochuutu nurra jira. Akka Oromoo tokkotti beekaan keenya yoo balleessee gorfachuu bira dhaabbachuu akka inni karaarraa meeqe akka inni karaatti deebi'u gochuu danda'uudha malee walirratti wal faffacaasuun nun baasuun nun ilmaan haadha tokkodha, ilmaan hayyaa, ilmaan abbaa gadaadha. Wanta tokko yoomiyyuu kan dagatamuu hin qabne biyya kana keessa jiraannaa siitizanna keenya siitizana Ameerikaawii haa taatu malee hanga duunutti Oromoodha nun.
Oromummaan keenya kan Rabbirraa nuuf kenname, kan eenyuyyuu jijjiiruu hin dandeenyu, kan nuun ofirraa haquu hin dandeenye, Rabbi Oromoo godhee nu uume. Jaallannees jibbinees nuun ilmaan haadha tokkodha. Jaallannees jibbinees nuun dhiigni keenya tokko, seenaan keenya tokko, safuu qabna. Safuu keenya safeeffachuutu nurra jira. Tokkummaa keenya cimsuutu nurra jira. Wanta argame hundumaaf saba keenyaaf dursa fuudhuu, dursa laachuutu nurra jira. Carraa jiru hundumaa fi saba keenya guddisuudhaaf akka inni biizinasatti galu politikaalii akkuma sila dubbachaa ture hundee gad jabeeffatee jira. Qeerroon akka politikaadhaan wal ijaaree jira. Kan inni politikaalii kana immoo biizinasii keessa akka inni galuu fi wal ijaaruun baay'ee salphaadha. Already wal ijaaraniiru waan ta'eef akka isaan hojiitti seenanii fi dhimma kee wanta gochuu dandeenyu wanta dirqama keenya haa baanu yaadaan bira haa dhaabbannu qabeenya qabnuun bira haa dhaabbannu ergaa jedhuun qabaa gaaffiis yoo qabaanne wantooti hanqinnis yoo jiraatanii haala tasgabbaa ta'een at least yoo xiqqaate mirgi dubbachuu keenya mirgi yaada keenya ibsachuu keenya eegameera namni akka barbaade yaada isaa ibsachuu danda'a haala biyya keessatti amma argaa jirrutti so hunduma isaa akka kana duraa du'uun qabnu wanti daangaarra jiru naannoo tokko tokkotti wantooti mul'achaa jiran argamaa jiran akkuma jirutti ta'anii isaaniif akka furmaata yeroo gabaabaatti nuuf laataniif wanta dandeenye hundumaa hin goonaa gaaffii keenyan dhiyeessinaa garuu tokkummaan keenya cimee itti fufuu qabnaa ilmaan abbaa gadaa ilmaan ayyaa ilmaan Oromoon tokkodha eenyuyyuu gargar nu baasuun qabu giddiinni nu gidduu galee naannoodhaan amantiidhaan wanta adda addaadhaan nu qooduun qabu nu waliif gaachana haa taanu waliif gaaddisa haa taanu wal bukkee haa dhaabbannu walaa deeggarru walaa jaallannu jaalalli immoo waan hundumaa caalaa so jaalalli gidduu keenyatti akka qabu jiraachuu malullee ergaa koon dabarsachuu barbaada inni kaani Biraanee fi obbo Isaan ibsanii jiru. Kanuma yaadan qabu ergaan qabullee kanumadha dabalataan waa'ee Los Angeles ilaallatee ummati Oromoo akkuma ibsamaa ture akka Oromootti wal qindeessee haala tasgabbii qabuuni akka irratti argamuuf akka naannoo tokko nama Oromoo ta'e tokko akka naannoo tokkotti mul'annuuf akka liqimsamnee fi sagaleen keenya illee dhaga'amuu akka danda'u eenyummaan keenya sirriitti achi keessaa ba'ee mul'achuu akka danda'u fi qabsoo dhufe kana yookiin jijjiirama dhufe kana bira dhaabbachuu akka dandeenyuuf tokko haa taanu akka wal beennutti at least saayinii qabannee dhiyaanne alaabaa uffata aadaa Oromoo uffateera yoo ta'e wal bukkee haa teenyu yaada jedhuun qabaa ergaa jedhuun qabaa carraa kana waan laattaniif galatooma. Hayyee hundi keessanuu guddaa galatoomaa egaa mariin keenya imala muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi fi akkasumas Prezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa gara Ameerikaatti taasisan irratti egaa marii bal'aa fi ibsa bal'aa nuu kennitanii keessattuu gara West Coasttiin obbo isaa fi aadde Yoobdaa akkasumas gara East Coastii yookaan kora konferensii Washington DC'tti qophaa'u irratti immoo aadde Biraanee Beekaa Galatoo ibsa guddaa nuu kennitanii egaan maaree turtii OMN wajjin taasiftaniif maqaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitiin guddaa isin galateeffannaa yeroo keessaniif ulfaadhaa isin jenna. Isinis galatooma. Ayyeesinis yeroo kana nuu kennuu keessaniif sagalee keenya miidiyaan kun kan keenya miidiyaan kun immoo waan hojjennu duukaa bu'ee uummata isaa bira akka gahu taasisuu isaatti baay'ee isin galateeffannaa baay'ee guddadhaa kana caala bal'adhaa. Damee gara biraallee Washington DC's ta'ee gara illee kanallee akka nu saaqxanii ammas abdii qabna jiraadhaa ulfaadhaa baga nuu jiraattanii baga nuu dhalattanii. Hayyee ulfaadhaa horaa bulaa isiniin jenna. Egaa hordoftoota ulfaadhaa isinis asirratti Asiyaa Abdii uummanni keenya akka gara illee jiru miidiyaan keenya achitti argama waan jedhu gaafii gaafataa isiniin turanii asirratti waa jechuu barbaadu akka OMN achi dhaqaa jiru. Galatooma obbo Isaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kora konferensii guddaa gara West Coast Los Angeles'tti gaggeeffamu irratti Oromiyaa Miidiyaa Neetwork ramadamee jira kallattiidhaan kan achirraa darbu ta'a.